singe baga gammadani baranibba wakkan batoko shantama boda hora finfinne dirre milki dirre nagat baga naga nuftani baga gammadani biro adaf turism oromia commission sport oromia fi DCT entertainment waliton corporation bakka garaagaraatti dhufan turratti hirmaatee jira keessumaa naannoo Amaaraa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa Finfinnee dabalatee atileetota bebbeekamoo 500 ol akkasumas kanneen hirmaatan 50,000 oltu fiigicha kana fiigaa jira egaa ሮቤራ የዕለቱን የክብር እንግዳ ክቡራቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንትንና ሌሎች እንግዶችንም ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ሩጫ ላይ 50,000 ሰዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ከተለያዩ ክልሎች ከአማራ ክልል ከድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር ከፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ከደቡብ ብሔሮች ህዝቦች ክልል ደግሞ አጠቃላይ ወደ 500 የሚሆኑ ታዋቂ አትሌቶች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። ብዙ ታዋቂ አትሌቶች በዚህ ሩጫ ተሳትፈዋል። ከ1 እስከ 3 ለወጡት ሽልማት ይኖራል። የገንዘብ ሽልማት አለ። አንደኛ ለሚወጣው 50,000 ብር፣ ሁለተኛ ለሚወጣው 30,000 ብር፣ ሶስተኛ ለሚወጣው ደግሞ 20,000 ብር ሽልማት ተዘጋጅቷል። በምታዩት መልኩ ውብ በሆነው መንገድ በታሪካዊው ቀን ሩጫው ተጀምሯል። ኢሬቻ ለሰላም ለአንድነትና ለቱሪዝም የሚል መሪ ቃል አለው። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቱሪዝም ቢሮ የኦሮሚያ ስፖርት ኮሚሽንና ዲሲቲ ኢንተርቴይንመንት አንድ ላይ በመሆን ያዘጋጁት ታሪካዊ ሩጫ ነው። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin hordofaa jirtan tamsaasa kallattii addabaabaayii masqalaa irratti fiigicha guddicha irreecha sababeeffachuun qophaa'e irratti fiigamaa jirudha. As istiidiyoo irratti jidduutiin isin biraantiin odeeffannoo gahaa kan isin waliin turu ana Fayyeera Margaa fi ana Muktaar Abdallaati. Addabaabaayii masqalaa irraa immoo nuuroon toora irratti kan argamu irreecha bara kana sababeeffachuun keessumaa irreechi bara kana waggaa 150 booda magaalaa Finfinneetti ni kabajama. Kana wal qabateetti egaa irreecha beeksisuu keessatti gahee isaa akka ba'uuf gama ispoortiitiin kan qophaa'e mee fiigicha kana wal qabsiisee maaliif fiigichi filatame ispoortii keessaa ka jedhu irratti mari'anne jechuudha. Fiigichi maaliif filatame ka jedhu irraa kaanu mee Fayyeera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya fiigichi guddicha irreecha keessumaa irreecha hora Finfinnee waggaa 150 booda kabajamuuf jiru gaa eegaleeti kan jiru pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kan eegalee egaa asumaan wanti kaasuu barbaadnu irreechi nageenya irreechi tokkummaa irreechi jaalala kan jedhuun egaa dhaadannoo akkas jedhuun egaa irreechi kun nageenya irreecha hora Finfinneeti eeguudhaaf kan kabajame egaa kanaan wal qabsiisee Oromoon waggaatti yeroo lama inni irreeffata yeroo bacaqii gannaa bahuudhaan yeroo birraatti fe'u egaa irreecha jalqabaati yookaan immoo irreecha horatti irreeffatamudha. Kanaanis wal qabsiisuun egaa amma bara kana keessa gaa irreechi hora Finfinnee keessattuu waggoota 150 booda aarsaa hedduu Oromoon kaffaleen booda gaa deebi'eeti kan jiru. Kana sababeeffachuudhaan egaa har'a kunoo haala kanaan haala miidhagaa ta'een egaa eegaleeti kan jiru. Tole galatoomi keessumaatti irreecha beeksisuu keessatti irreechi yeroo hedduun irreeffatama. Kan baranaa garuu kan adda taasisu irreechi kana dura magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaaf illee miti waggaa 150 adda citee sababa siyaasa garaagaraatiin adda citee barana ni gaggeeffama.
kan baranaa kan adda godhu waggaa 150 booda magaalaa Finfinneetti kabajamuu isaati jechuudha. Kun hiikaa siyaasaa, hiikaa hawaasummaa fi hiikaa dinagdee hedduu qaba jechuudha. Akkuma pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaasan jechuudha haasaa seensa isaanii irratti bakka dhaabbatanii haasaa yookaan bakka har'a qeeroon irratti bahee fiigaa jiru kanatti seenaa baay'ee darbeera jechuudha. Gama siyaasaa yoo ilaalle addabaabaayii masqalaa kanarratti hiriira guddichaa seenaa yeroo dhiyoo yaadachuu dandeenya jechuudha. Achirratti namoota baay'eetu hiriira nagaa bahee gaaffii mirgaa gaafachuu fi reebamee dhiitamee galee jechuudha. Har'a garuu bu'aa qabsoo kaleessa achirratti ittiin dhiitamaniin injifannoo argameen fiigicha irreechaaf ba'anii har'a aadaa isaanii beeksisuuf qeerroo fi qarreen irratti hirmaachaa jiru. Kun bu'aa qabsoo qeerrooti jechuudha. Fiigicha kanarratti egaa Oromoo qofa miti kan hirmaatu sabootaaf sablammoota akkasumas godinaalee garaagaraas kan dhufuun ni jiru jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti godinaaleen akka walitti dhiyaatu hariiroo godinaalee cimsuu keessatti shoora guddaa taphata. Gama biraatiin immoo hariiroo uummanni Oromoo sabootaaf sablammoota biroo wajjin qabus cimsuuf hiika guddaa qaba jechuun ni danda'ama. Inni biraa immoo ilaalcha badaa hawaasni yookaan immoo namoonni biraa irreecha irratti qabanii keessumaatii hiikaa irreechaa dabsuutiin hiikaa biraa kennuu wal qabate yaada kana yookaan immoo hiikaa kana jijjiiruu irreechi nagaa, irreechi jaalala, irreechi tokkummaa akka ta'e ibsuuf jechuudha kaayyoon fiigicha kana. Jala bultii ayyaana irreechaa gaafa fulbaana 24 Finfinnee keessatti ni kabajama haala addaatiin jechuudha. Finfinnee keessatti fiigamuun immoo Oromoo hiika guddaa qaba. Finfinnee akka onneessa yookaan immoo akka ija isaatti waan laaluu fi as keessatti uummanni Oromoo qeerroof qarreen amma kana baay'atanii magaalaa Finfinnee keessatti fiiguun Oromoo hiika guddaa qaba. Warra faayidaa Oromoo hin barbaanneefis hiika guddaa qaba jechuudha. Asirra waan baay'ee hubachuu ni danda'ama jechuudha. Bakka kaleessa qeerroof qarreen itti cabanitti har'a injifannootiin fiiguun hiika guddaa qaba jechuudha. Kanuma kan irra deebanis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ergaa daddabarsan jechuudha achirra. Kana malees egaa Muktarii fiigicha kanarratti namoota 50,000tu hirmaata jedhamee kan jiru seenaa biyyattii keessatti illee wanta akkasii kanaan dura ta'eeti kan beekamu miti. Isa kana egaa odeeffannoo dabalataa riippoortarii keenya Nuura Maanoo waan achitti argamuuf haala achi ture nu biraan daqiiqaa muraasaan booda nu biraan. Nigaa fiigichi guddichi kuni seenaa irreechaa yookaan immoo irreechaa wal qabate yeroo jalqabaafi. Garuu fiigichi guddaan sadarkaa Itoophiyaatti yoo qophaa'u Itoophiyaan Great Run yookaan immoo fiigicha guddaa Itoophiyaa kan jedhamu kanaan duras qophaa'ee ture. Namoota 45,000 olmost kanatu irratti hirmaate jedhame yeroo darbirre sadarkaa idil addunyaatti beekamtiin kennameefiiti kan ture. Har'a 50,000tu hirmaata jedhameeti kan eegamu. 50,000 kun bahanii kan hirmaata yoo ta'e riikardii qabatee jechuudha sadarkaa biyyaatti. Mee gama birootiin immoo gaa Muktarii mee akka keetti fiigichi maaliif filatame kan jedhu irratti mee waan xiqqoo daawwattoota keenya waliin haasofnu fiigichi maaliif filatame keessumattuu gaa fiigichi uummata Oromootii fi dorgommii miti yeroo tokko dorgommii ta'aa ta'ullee malee akka aadaattidha uummata Oromootiif fiigichi maaliif biyya kanas ta'e addunyaa gubbaarratti kan uummata Oromoos ta'ee uummata biraa kan beeksise fiigichaanidha. Abbabaa Biqilaa irraa eegaluudhaan miila qullaa fiigee injifannoo hin dagatamne kan galmeessite kan jiru. Egaa kanaaf fiigichi aadaadha. Fiigichi uummata Oromootiif beekamtiidha. Uummata Oromoo biratti beekamaadha. Atileetonni Oromoo karaa adda addaatiin burqaa atileetota jedhamuu danda'a jechuudha. Sirriidha. Akkuma ati jette Oromiyaan haaluma uumamaatiin teessuma lafaatiin haala qilleensaatiin namoota fiiguu danda'an yookaan atileetotaaf baay'ee mijattuu ta'uu isheerraan kan ka'e fiigichi Oromoof aadaadha jechuun dandeenya. Karaa biraa aadaa tokkoon aadaa isa biraa beeksisuu jechuudha. Aadaa atileetiksiin Oromoof aadaadha. Irreecha Oromoof aadaadha. Atileetiksiitiin irreecha beeksisuu jechuudha. Seenaa atileetiksii addunyaa keessatti Oromoo dura fiigee kan mo'ate hin jiru biyya kana keessatti. Atileet Abbabaa Biqilaa kaasuu hin dandeenya. Maaraatoonii Room irratti bara 1960 akka lakkoofsa Awurooppaatti achirraati fiigichaan mo'anii atileetiitiin mo'anii meedaaliyaa qofa badhaafamuu qofa osoo hin taane fiiganii injifatanii adii tarii injifachuun ni danda'ama jedhanii aga shakkuutti jechuudha. Achirraatii ka'anii namoonni yookaan immoo biyyoonni Afrikaa kolonii jala turan irree warra adii injifachuun ni danda'ama kan jedhu jechuudha. Miiraa Abbabaa Biqilaan injifannoon Abbabaa Biqilaa Afrikaa keessatti uumirraan kan ka'e biyyoonni Afrikaa marti kolonii jalaa akka ba'an ta'eera jechuudha. Bara 1960ttis Tookiyootti Abbabaan mo'ateera. Isaa booda seenaa daraartuu tulluu hojjette Baarseloonaatti, Guutenbergitti, Sidiniitti, Edimontonitti yeroo garaagaraa jechuudha. Fiigicha Olompikii addunyaa fi shaampiyoon World Championship jechuudha.
kanarratti Faaxumaa Roobaas kaasuun dandeenya haga atileetota amma jiranitti amma fiigaa jiranitti jechuudha. Fakkeenyaaf Yoomiif Qajeelcha kaasuun dandeenya Almaaz Ayyaanaan Xurunesh Dibaabaa kun hin jiru. Kanaaf ijoollota obbo Dibaabaa kun jirutti walitti qabnee atileetiksiin aadaadha yoo jennu sababa gahaa waan qabnuuf jechuudha. Kanaaf turree gaa haala fiigichaa daawwattoota keenya biraan kan geenyudha kan ta'u kanuma wal qabsiisuun egaa irreechi Hora Finfinnee 24 kan kabajamu fulbaana 24 kabajama ittumaan sun immoo hora arsadii akkuma beekamutti guyyaa dilbataati 25 kabajama jechuudha. Isa kanaaf egaa qophii taasisuudhaa fi akkuma amma miira namoota irreecha fiigicha kanarratti hirmaatan irraa ilaalutti gammadoo ta'aniiti egaa kan fiigicha kanarratti hirmaachaati kan jirani injifannoo guddaadha. Akkuma pirezidaantichi jalqaba jedhanittis kun uummata Oromootiif injifannoo guddaadha. Waggaa 150 booda Oromoon wanta baay'eetti dhabuudhaan irreecha Hora Finfinnee kana deebiseeti kan jiru. Irreecha Hora Finfinnee kana irratti egaa namoonni lakkoofsaan hedduu ta'anis ni hirmaatu dhameeti kan eegamu. Kana sababeeffachuudhaan egaa irraa bifa akkas bareedu kanaan fiigichi guddichi yeroo jalqabaatiif akka biyyattiitti jedhamuu danda'a. Kanaan booda riikardii qabachuu danda'a. Namoonni 50,000 akka irratti argama yoo ta'e gaggeeffamaati kan jiru jechuudha. Keessumaayyuu asirraa kan hubachuu dandeenyu qeerroof qarreen kaleessa yeroo xiiqiyyuu jechuudha. Humna hidhate bira dhaabbatanii bakkuma addabaabaayii masqalaa kana irratti gaaffii isaanii gaafatanii har'a injifannoo gonfataniin qorratoon jedhiin qabbanatoon jedhiin achitti argamaniiti kan jirani. Bu'aa fiigichaa dhuma irratti hin argina. Miiraan isaanii maal fakkaata ka jedhu gabaabsee nuuroon gara boodaarraa achitti waan argamuuf kan nuun ga'u ta'a. Ammas nufaan akka turan isaan affeera daawwattoota keenya jechuudha. በዚህ ሩጫ ላይ ከተለያዩ ቦታ የመጡ ብዙ ተሳታፊዎች ከ50 ሺህ የሚሆኑ ተሳታፊዎች በመሮጥ ላይ ይገኛሉ። የተለያዩ ታዋቂ አትሌቶች አሉ። ለምሳሌ አትሌቶቹ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች በሜክሲኮ ከዛ ሳር ቤት ወይም ጨልጨሊ በሚባለው ይመጡና በአጎና ሲኒማ አድርገው መጨረሻውን እዚህ ያደርጉታል። ሁላችሁንም በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ በጣም ታሪካዊ ቀን ነው። በመካከላችን ብዙ ታላላቅ ሰዎች አሉ። እነሱንም በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ይሻልን። አሁንም ለአምላክ እንዲሁም ለዋቃ ምስጋናውን የሚያስገባበት ጊዜ ነው። የምስጋና ጊዜ ማለት ነው። በርከት ብሎ እንግዲህ ይሄ በዓል በተለያየ መንገድ ነው የሚከበረው። አንድ በመልካ ወይም ወንዝ ባለበት ሐይቅ ባለበት ቦታ ይከበራል። በተለያየ ጊዜ ደግሞ መጋቢት ላይ በተራራ ላይ ወይም ቱሉ ላይ የሚከበር በዓል ነው። ይህ በዋናነት ግን ለፈጣሪ ምስጋና የሚቀርብበት ዋናው መጨረሻ ላይ መስቀል አደባባይ መድረሻውን ያደርጋል። ይሄ ውድድር እንግዲህ የሰላም ሩጫ ህዝቦችን ለማቀራረብ አንድነትን ያጠናክራል ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ማለት የህዝቦችን መቀራረብ ይበልጥ ያጠናክራል ተብሎ ትልቅ ግምት የተሰጠው ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም በቀጥታ ይህን ውድድር ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። በተለያዩ ስፍራዎችን ባልደረቦቻችን አሉ። መስቀል አደባባይ በወጣ በማግስቱ ለፈጣሪው ምስጋናውን የሚያገባበት ጊዜም እንደመሆኑ አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ መስከረም 24 የሚከበረው የኢሬቻን በዓል አስመልክቶ ቅድመ ዝግጅት ወይም የቅድመ አከባበር ስነ ስርዓት ነው ማለት እንችላለን። የሩጫ ከ2 ሰዓት በኋላ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። ተሳታፊዎች እዚህ ሲደርሱ ስሜታቸውን ወደ እናንተ የምናጋራ ነው የሚሆነው። ከወዲሁ ወደ እናንተ የምናደርሰው ኬስማ ከኖረ ፊንፊኔቱ ከርቤ ከይቱ ሃራታ ከነቦደ ወጋ ወጋን አትሌቲክሲን ኩን አንት ፉፉታው ካንሞ ፊግች ጉዲች ኢሬቻ ኩን ካንት ፉፉታ nagaaf ni fiigna tokkummaaf ni fiigna ambaasaadara nageenya kan oromiyaa ta'uudhaaf ni fiigna maarree sabaaf sablammoonni adda addaa irratti hirmaatanii fiiguu danda'u hirmaachuu danda'u irreechi keenya calaqqee aadaa keenya calaqqee eenyummaa duudhaa keenyaati
bagattiin isin ga'e bagattiin nu ga'e jenna. Kanneen asitti argamtan akkasumas mana keessan teessanii miidiyaa adda addaatiin kallattiidhaan kan daawwachaa jirtan ammas irra deebi'uudhaan baga guyyaa har'aan nu ga'e jecha irreecha fuuldura keenya jirullee akkasuma sirna ho'aatiin kabajachuudhaaf hundi keenya iyyuu ambaasaadara akka taanu dhaamsa dabarsaatii bagattiin isin ga'e baga geessan. Muuziqaan asitti fufaa walitti deebinee odeeffannoo adda addaa waliin naannaa kiiloomeetira 10 uwwisa yeroo isaan as ga'an immoo hamlee ho'aan hin simannaa ammasitti muuziqaa asitti DJ Sakuma ke, akuma ke, demi koti, te ijanar ke, kama nufte nugachu, akanu kamachu, kama nufte nugachu, akanu kamachu. Tole egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan tamsaasa kallattii fiigicha nageenya irreechaati. As addabaabayii masqalaatti eegalamee egaa kan jiru. Akkuma amma ilaalaa jirtan kanatti egaa atileetonni bebbeekamoonnis keessaa baate kan jirani. Mee gidduutti immoo fiigichi dhiifamaa irreechi hora Finfinnee kun hiikaan inni gama siyaasaanis ta'ee gama diinagdeetiin gama birootiin uummata Oromootiif keessumatti iyyuu sabaaf sablammoota biyyattii kanaatiif qabu maal kan jedhu irratti haasofna daawwattoota keenya biraan geenya Muktarii. Mee hiikaan inni gama siyaasaanis ta'ee gama diinagdees ta'ee waggaa 150 booda egaa kabajamuuf kan jiru irreechi hora Finfinnee inni kun hiikaa uummata Oromootiif qabu mee maal fakkaata? Tole galatoomi egaa akkuma beekamu irreechi waggaa waggaatiin kan irreeffatamu waaqa galateeffachuu fi fakkeenyaaf malkaa wayita bu'ee malkaatti bishaan malkaa bira deemee yeroo irreeffatu Oromoon waaqa malkaa kana uumtee jedheeti kan irreeffatu akkasumas irreecha arfaasaa yookaan irreecha wayita badheessaa irreeffatus waaqa tulluu kana uumtee jedhee irreeffata jechuudha. Irreechi Finfinnee waggaa 150 adda citeeti kan inni ture irreechi hora Finfinnee jechuudha. Kana dura Oromoonni naannoo kana jiraatan irreeffataati kan isaan turani. Finfinnee keessatti ta'uunsaa hiikaa maalii qabaa gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin jennee yoo kaasne waanuma amma pirezidaantiin itti aanaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaasan wal qabata jechuudha. Bakkuma amma fiigaa jiranitti qeerroon hedduu qarreen hedduu dhiitamaniiru miidhamaniiru. Magaalaa kana keessatti akkasittiin bilisummaatiin fiiganii aadaa ofii beeksisuu jechaan waan guddaadha jechuudha. Oromoo fiiga guddaa qaba. Haga tokko waltajjii yookaan immoo dirreen siyaasaa bal'achuusaa akkasumas immoo mirgi uummattoota amma tokko mirkanaa jiraachuusaa kanarraati hubachuu ni danda'ama jechuudha. Kanaan dura amma kana yeroo baay'ee yaalameera haasaa keenya irratti fiigichi irreechaa Bishooftuu keessattis Finfinnee keessatti waltajjiin illeen uummanni Oromoo akka qopheeffatuuf taateewwan garaagaraa itti yaadamanii fashalaa'aniiru jechuudha. Kuni garuu injifannootiin kan amma gaggeeffamaa jirudha. Namoonni 50,000 irratti hirmaatu jedhameeti kan eegamu lakkoofsaan isa sirrii gara boodarraa argachuun kan danda'amu ta'a. Faayidaan isaa maali gama hawaasummaatiin uummata biyya kanaa fi Oromoof akkasumas sabootaaf sablammoota jiraattota magaalaa Finfinnee bu'aa maalii qabaa kan jedhu yoo kan laallu ta'e uummata Oromoof magaalaa guddoo Oromiyaa keessatti Finfinnee keessatti taatee akkasii qindeessee fiixa baasuunsaa uummata Oromoof hiika guddaa qaba. Yeroo baay'ee
magaalaa guddoo Oromiyaa irratti waa'ee faayidaa addaa waa'ee abbummaa irratti uummanni Oromoo gaaffii magaalaa Finfinnee irraa qabu wal qabates kun hiika guddaa qaba. Hawaasummaa gama hawaasummaatii yoo ilaalle walitti dhufeenya sabootaaf sablammootaa walitti dhufeenya Oromoon Amaara, Oromoon Tigree, Oromoon Walaayittaa, Oromoon sabootaaf sablammoota Oromoo Itoophiyaan biyyattii hunda waliin qabu. Hin cimsaa jechuudha. Harmonious relationship isa jedhamu sana fiduu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo gama dinagdeetii yoo ilaalle namni garana dhufu irreechaaf isaa ta'u fiigichaaf Finfinnee yoo dhufani hundumtuu bitatee fayyadamee siree qabatee bulee geejjiba fayyadameeti kan galu jiraattota magaalaa kana keessa jiraatani kan kana kireessu kan geejjiba hojjetu jechuudha. Kana keessatti kan fayyadamu uummata magaalaa kanaati jechuudha. Kanaaf uummata magaalaa kanaaf bu'aa hedduu qaba jechuudha. Gama dinagdeetiin jechuudha. Kanaaf kallattii garaagaraatiin uummanni magaalaa kana keessa jiraatus taatee akkanaarraa ni fayyadama malee waan miidhamuu qabu jechuudha. Ayyee muktaa keessattuu egaa walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa cimsaa yoo jennu Finfinneen egaa akkuma beekamtu mana sabaaf sablammoota 80 ta'e jechuu dandeenya. Uummatootaaf sabaaf sablammoota hedduudha kan keessa jiraatu. Isaan kana keessatti immoo gabaaraan waamichi taasifameeti kan jiru egaa irreechi ora Finfinnee kana gubbaarratti sabaaf sablammoonni biyyattii hundumtuu irratti hirmaachuu qabu. Irreechi jaalalaa, irreechi tokkummaadha. Irreechi karaa ittiin Oromoon waaqa galateeffatudha malee hiika biraa waan hin qabneef walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa cimsa waan ta'eef waamichi taasifameeti kan jiru kana keessatti keessumaa immoo magaalaan Finfinnee magaalota biyyattiin qabdu keessa magaalaa sabaaf sablammootaan guutamtee jirtudha. Akkuma ati kaasuuf yaalte egaa inni kun walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa hin cimsaa jechuudha. Maaliif aadaadha waan ta'eef irreechi aadaa uummata Oromoo kanarratti sabaaf sablammoonni biroollee irratti hirmaachuudhaan aadaa biyyattii guddisuu keessatti gahee isaanii akka ba'anii waamichi ta'eef jira jechuudha. Irreecha yoo jennu amma irreechi sirni gadaa UNESCO irratti hambaa kilaa ta'e galmaa'eeti kan inni jiru. Kuni uummata Oromoo qofa osoo hin taane biyyattiif kan fayyadu jechuudha. Bu'aa gama UNESCO irratti galmaa'u sirna gadaatiin kan fayyadamu Itoophiyaadha jechuudha akka biyyaatti. Itoophiyaan fayyadamte jechuun karaa biraa sabni hundumtuu fayyadame jechuudha. Oromoon qofaatti waan fayyadamuu qabu. Oromoon sirna gadaa waan bocee fi addatti faayidaan Oromoof ta'u hin jiru. Biyyaa fi bu'aani fiigicha kanaa irreechi gara fuulduraatti gosoota ispoortii birootiinis wanta kana raawwachuu danda'a. Gama kanaa wal qabatee irreecha irratti hirmaachuu fi lammiileen biyyoota garaagaraa garana ni dhufu. Gama kanaatiin gama turizimiitiin galiin biyyaaf ni gala. Galii gama turizimiitiin galurraas Oromoon qofaatti waan fayyadamuu qabu jechuudha. Uummata hundaaf fayyadama. Bu'uuraalee misoomaatti hojjetama. Sadarkaa federaalaatti, sadarkaa biyyaatti, sadarkaa Itoophiyaatti waan bu'aan argamuu fi bu'aa kanarraati uummata hunda fayyadama jechaadha. Faayidaa qofa taanee eeggachuu osoo hin taane taatee akkanaa biyyaaf bu'aa buusuu danda'u guddisuu keessatti immoo kan ebaluuti jedhanii eeguu qofa miti kan barbaachisu jechuudha. Sabni hundumtuu irratti hirmaatee aadaa kana boolli godhee baasuu danda'uu qaba jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan tamsaasa keenya tamsaasa kallattiitii fiigicha guddicha irreecha ora Finfinnee sababeeffachuudhaan akkasumas immoo ora Arsadee wal duraa duubaan egaa kan barana kabajamu sababeeffachuudhaan egaa tamsaasa kallattiitii fiigicha guddicha irreecha kan simbiraan gaa jirru walumaa galatti haaluma jiru hordofuudhaan simbiraan keenya jechuudha. Riippoortarri keenya Nuuroo Amaanoo haaluma arganneen waan haala jiru sana kan nu biraan ga'u ta'a nu waliin tura. Sabab darbe lubusa basa daga chuntatu namata debite adunu ubante batu warra lubun darbe anana nyatu waya emmo malu emu ya emule emu galen ko guracha emu ebo michi emu sobde dadate da emu ayo konji Sena gota, emule gota, waya sena gota, emule gota, waya sena gota, emule gota, waya sena gota, asule
gugsee goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Baabootti jigse goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Gaafa farda goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Maajoo gaafa sarda goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Dhufin jennaan dhufeeka. Dhufin jennaan dhufeeka. Erga dhuftee eega dhuga. Leenca ta'uu beeka dhuga. Abeen dameessituu duru. Maal gochuu gaaguratti seente. Gurguftee keessa yaabdu gurba. Gurguftee keessa yaabdu gurba. Isii tuttuqaa kanaa kana. Naan leenci nama nyaata. Humnattee ilaal jaalkaa onkorma. Humnattee ilaal jaalkaa onkorma. Kormaatu korma. Korma yaadawe. Utuutu korma. Korma yaadawe. Kormannaa korma. Korma yaadawe. Machaatu korma. Korma yaadawe. Ulamni korma. Korma yaadawe. Onnataa dhiira saba sabga chana wabiidha hubadhaa ijoollee afaroorroo ilmi murtiirra oole akkaafuu kooree gaafa loonaa sitti geerara har'allee geenye gaafa tolaa goota ta'uu yoo feene ilaamee koodee warri biyyaaf darbee lubbuudhaan eegganuuf dhiise akka sabaaf darbee lubbuusaa baase. Dagachuun taatu lammataa deebitee aduunu boobantee hin baatu warra lubbuun darbe anaana nyaatu. Wayyaa emmoo maalu yaa emulee gaaleen koo gurraacha eeboo michiiru sobdee dhaadhatteedhaaf hayyoo koon jijjiiru majjiinni jabaata somboodhaan qottaare otoon qonne hiikte kormaa garaftaare kaayyoof du'a malee lubni eessatti jajama gameessi dhaabbatuun kabajama seenaa gaafa gadhaabe jiraataa ilmi namaa emulee goota wayyaa seenaa goota. 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 Asuuleetti gugsee goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Baabootti jigse goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Gaafa farda goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Maajoo gaafa sarda goota wayyaa seenaa goota. Emulee goota wayyaa seenaa goota. Dhufin jennaan dhufteeka. Dhufin jennaan dhufteeka. Erga dhuftee eega dhuga. Leenca ta'uu beeka dhuga. Abeen dameessituu duru. Maal gochuu gaaguratti seente. Gurguftee keessa yaabdu gurba. Gurguftee keessa yaabdu gurba. Isii tuttuqaa kanaa kana. Naan leenci nama nyaata. Humnattee ilaal jaalkaa onkorma. Humnattee ilaal jaalkaa onkorma. Kormaatu korma. Korma yaadawe. Korma. Korma yaadawe. Kormootu korma. Korma yaadawe. Mandootu korma. Korma yaadawe. Kormaantu korma. Korma yaadawe. Yerootu korma. Korma yaadawe. Anooyinee yaadi. Anooyinee yaadi fi saddeet tarafii. Mulate biti dambala, mulate biti dambala, mulate biti dambala, mulate biti dambala. Belbani kale kale butta kale sangota kuffise kale sangota kuffise kale sangota kuffise. Ya magala no bori kana mawati kuddise kana mawati kuddise kana mawati kuddise kana mawati kuddise. Ya magala ngimichu kana mawati kuddise kana mawati kuddise kana mawati kuddise kana mawati kuddise kana mawati kuddise. Dute asha kana vero dansi rati jarma. Dute asha
dimshame Ole 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 Yakala warasani kole lamsi dumayame Yakala warasani kole dimshashu mayame Yakala warasani kole lamsi dumayame ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢሬቻ ለሰላም ያጋላ ወራሰኒ ፎሌ ሻሹ ማያሜ ታራካም ታራካም ያጋላ ወራሰኒ ፎሌ ለብሲ ማያሜ ታራካም ታራካም ያጋላ ወራሰኒ ፎሌ ሻሹ ማያሜ ታራካም ታራካም ያጋላ ወራሰኒ ፎሌ ለብሲ ማያሜ ታራካም ታራካም Haalli fiigichaa baay'ee kan namatti tolu akka qeerroo tokkotti akka Oromoo tokkotti baay'ee itti gammadee jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama hawwataadha. መልካም እስኪ ለሩጫ ልምዱ ነበር ከዚህ በፊት ልምድ ታደርግ ነበር ወይ? Isallee baay'een qabnu garuu tireeningii illee qabnu inni baay'ee isa ayyaana keenya kan irreechaatiif illee miira guddaa kakkomsa guddaa nu uuma akka qeerroo tokkotti baay'ee itti gammadee jira. Baay'ee natti tolee jira. አመሰግናለሁ። መልካም ተሳትፎ። እሺ ወንድሜ አንተ ስምህን ማን ልበል በአማርኛ? ስሜ ተኩማ ፈይሳ እባላለሁ። እዚሁ ከቡራዩ አስተዳደር ነው የመጣሁት። ኢሬቻ ማለት የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የሁሉም የኢትዮጵያም ሁሉም የሚሳተፍበት የሚያከብርበት ኢሬቻ የሁላችንም ነው ማለት ነው እና ኢሬቻ የኦሮሞ ብቻ ወይስ የቄሮ ብቻ አይደለም። የፋኖም የማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሁሉም ነው። አብረን ብናከብር ደስታችን አብረን ብንጋራ ደስተኛ ነኝ። በጣም ዛሬ የኢሬቻ እንትን ዝግጅት ለወደፊቱ በ24 የሚካሄደው ዛሬ ዝግጅቱን አድርገናል። ደግሞ በዛም ቀን ደግሞ አብረን ታከብሩን በዚሁ እንጠይቃለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አሁን በርካታ ተሳታፊ እያየሁ ነው። ሞቅ ብሏል ተሳትፎ። በእርግጥ አየሩ ቀዝቀዝ ያለ ነውና እንዴት አገኘው ውድድሩ? በጣም አሪፍ ነው። ስንትምኔ አሲ ጀልቀቤ አደባባይ መስቀላው ካን ናኖ ሆረ ፍንፍኔቲ ጀልቀቤ አደባባይ ሜክሲኮ ጫልጫሌ ዮካን ሳር ቤት ከረሲኒማ አጎና ጎሮዳን ገራ ከነንት ዴቢያኒ ከንፈንታ ሁለት ሰዎች ገብተዋል። የነሱ ስም እስኪደርሰን ድረስ ትንሽ ትታገሳላችሁ። አትሌት ጌቱ መገርሳ ተኮፋ በየራ አትሌት ጌቱ መገርሳ አንደኛ በመውጣት የመጀመሪያውን ታላቁን የኢሬቻ ሩጫ አጠናቋል። ጌቱ ኢልማ መገርሳ ተኮፋ በየራ አትሌቶታ በቤከሞ ዲበሸንታን ጉቱ ቢያቲቲ ወሊቲ በባን ኬሳ ተኮፋ በየራ አኩመ ዱረት ስንትምኔ አትሌቶኒ ኩን ናኖ አማራ ናኖ ሰቦታ ሰብለሞታ ፊ ኡመቶታ ኪባ መጋላ ድሬዳዋ ፊ ፊንፊኔ ኦሮሚያ ደበለቴ ከነን ራ ከወሊቲ በባኒዳ አመስ ለመፋን ከንሴኔታ ቅድም እንደገለጽንላችሁ ከ500 በላይ ታዋቂ አትሌቶች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከዚሁ ከፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር ከአማራ ክልል እንዲሁም ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የመጡ ከ500 በላይ አትሌቶች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። ቅድም እንደገለጽነው ስህተት ነው። አትሌት ጌቱ መገርሳ የተባለው አይደለም። በታላቅ ይቅርታ እንጠይቃለን። ከተሳታፊዎች መካከል ጌቱ መገርሳ ገብቷል። ከተሳታፊ የአትሌቶቹን በመጠበቅ ላይ እንገኛለን። ኢንፎርሜሽን ስትሰጡን ባካችሁን ግልጽ ተጨባጭ የሆነ ነገር ንገሩን፣ ከመድረክ እንዳንሳሳት። ረዴ ብነዲ ፈመስን ጋፈና አትሌት ጌቱ መገርሳ ደሜ ከን ኢብሰሜ hirmaattoota atleetiin ala jiran keessaati Geetu Magarsaa galeera odeeffannoo jedhu dhagaa jirra. Ammas koreewwan qulqulleessaati kana nutti hima. Egaa akka irra deebinee ibsaa jirru waggaa 150 booddee hora Finfinneetti deebinee irreeffachuuf jala bultii irratti argamna. Torban lamaan tokkotu nu hafe har'a immoo fiigicha guddaa irreechaa irreechi nagayaa irreecha tokkummaaf kan turizimii dhaadannoo jedhuun fiigichi kiiloomeetira 10 yookaan meetira 10 uwwisu gaggeeffamuu irratti argama. Hirmaattonni tokko tokko galaa jiru. Odeeffannoo bu'aa isaanii turree kan isin beeksisnu ta'a.
kan seenurratti argaman hirmaattota atleetonni ganaadha. Koreen hamma nutti muttiin eegna በየመሃሉ ውጤት እንናገራለን። እስካሁን የገባ አትሌት የለም። ለተፈጠረው ስህተት ግን ይቅርታ እንጠይቃለን። akkuma nutti manitti kan nuti isinitti himne egaa atleetonni akka ammam nutti manitti immoo achiyyuu hin kaane maaliifi uummata dursaniitu kan isaan abaansisa jedhamu kennaniitu kan isaan boodarra ka'anii atleetonni keenya akkuma duratti isinitti himne kutaa biyyattii adda addaarraa kan walitti babba'an 500 ol ta'an hin kaane kanneen amma seenaa jiran garuu hirmaattota duratti isinitti himne kan 50 ol ta'an kan hirmaatan sanadha. Isaan keessaati kan seenaa jiranii ammas irra deebi'uudhaan baga fiigicha guddicha nagaaf tokkummaaf jaalalaaf jedhamee fiigamu kan irreecha hora Finfinnee hora Arsadee kan bara 2012tiin bagattiin isin ga'e baga geenyee handhuura akaakayyuu keenya akkasumas sabaabayyuu keenya irra dhaabbannee irreecha seena qabeessa kana kabajuu keenyaaf galanni kan qabsaa'otaa ta'u bagattiin isin ga'e baga geessan irreechi nagaadha irreechi tokkummaadha irreechi jaalala በተደጋጋሚ እየገለጽን ተመልካቾቻችን እንደምትከታተሉት እንግዲህ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ኢሬቻ የሰላም ታላቁ ሩጫ እየተካሄደ ይገኛል። ከ50 ሺህ በላይ ተሳታፊዎች በውድድሩ ላይ ተገኝተዋል። እንደዚሁም ኤሊት አትሌቶች በተለይም ሩጫውን እየተቀላቀላችሁ ያላችሁ አዲስ ተሳታፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ። ታሪካዊ ቀን ነው። በጣም ደስ የሚል በተለይ ደግሞ የኢሬቻ በዓል ዋዜማ ላይ እንገኛለን። ከዚሁ ከፍንፍኔ በጣም ደስ በሚል ድባብ ዝናቡ ሳይበግራችሁ እየሮጣችሁ ያላችሁ ይህን ቀን ለማግኘት እንግዲህ ውድ ህይወታቸውን የሰው ሰማዕታትን እናስባለን። እነሱን እየዘከርን ኢሬቻን ለሰላም ለአንድነት እንዲሁም ለቱሪዝም ይዣልን አብረን እንሮጣለን። kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma hordofaa jirtan egaa fiigichi guddichi irreechaa namoonni 50 ol irratti hirmaatan gaggeeffamaati kan inni jiru amma fiigicha egaa ammaatti fiigametti egaa hawaasa keessaati namoonni galaati kan isaan jiranii atleetonni immoo duubarra kan isaan jiran jechuudha. Egaa ammaatti atleetiin tokkoffaa ba'ee Geetuu Margaa kan jedhamudha. Geetuu Magarsaa hirmaatota keessaayi asumaan wanti daawwattoota keenyatti himnu fageenyi hirmaattonni fiiganii fi atleetonni fiigan tokko miti kallattiin isaaniitti fiiganis tokko miti kanaaf atleetonni gara hin galle amma tokkoffaa ba'anii miti kan jiranii. Egaa Geetuu Magarsaa hirmaattota keessaa tokkoffaa ba'eeti kan jiru. Egaa Muktar dura daawwattoota keenya biraan geenya jennee turre hamma atleetota yookaan immoo hirmaattota irratti hirmaatanii kana yoo fudhannu egaa 50 ol irratti hirmaateera jedhanii 50 ol jechuun egaa hawaasaa fi atleetota dabalatee jechuudha. Atleetonni beekamoo ta'anii atleetota 500 ta'an naannolee hunda keessa fageenyi garuu fageenyi isaan hirmaatan kan hawaasaas ta'e kan atleetotaa tokkuma fageenyi kiiloomeetira 10 jechuudha. Addabaabaayii Masqalaatii kaasee addabaabaayii Meksikoo akkasumas Cancalii achiin deebi'ee karaa goona gara addabaabaayii Masqalaatti deebi'e jechuudha. Atleetonni boodarra kan galantaa amma jiraattota yookaan hawaasatu galaa jira jechuudha. Isaan keessaati kan Geetuu Magarsaa tokkoffaa ba'e. Irreecha beeksisuu keessatti egaa kun shoora guddaadha kan inni qabu. Saboonni fi sablammoonni biroollee atleetota naannoo biraa irratti akka isaan hirmaatanidha. Fiigicha kanarraa kan amma daawwachaa jirru jechuudha. Eeyyeen egaa keessumattuu irreechi maal fakkaata jennee duubatti garagallee ilaalle wanta baay'ee nama gaddisiisu ture egaa baroota darban keessatti seenaa irreechaa fudhannee yoo kaafne egaa amma sadarkaa kanarra geenyetu jirra. Irreecha irreeffachuu qofa osoo hin ta'in irreechaa fiiguu qofaafuu namni 50 ol baheera sadarkaa jedhamurra gaa namoonni miliyoona 5tti lakkaa'amu egaa barana baay'eedha miti kan eeggamu. Mee seenaan irreechaa maal fakkaata kan jedhuuf mee xiqqoo duubatti kaafnee ilaallu bara 1988 dargaggoonnii fi manguddoonni naannawaa Finfinnee kun waliin ta'uudhaan waldaa Maccaaftuu lama wajjin ta'uudhaan egaa namoota 6 qofaatu irreeffate jedha seenaani. Hayyuun seenaa obbo Dirribii Damisee yeroo darbe turtii isaanii BBC wajjin taasisaniin egaa odeeffannoon achirraa argadheedha. Bara 1988 jechuudha. Namoota 6 qofaadha kan irreecha irratti hirmaate jedha. Haaluma wal fakkaatuun bara 1989 immoo namoota 14 ta'antu imalee deemuun jechuudha gaasii gara Horaar Sadeetti gara Bishooftuutti imalanii namoota 20 ta'an walumaa galatti
namoonni 20 ta'an egaa irreeffachuu danda'aniiru. Bara 1990 immoo Finfinnee irraa naannoo namoonni 20 ta'an hin caalle deemuudhaan walumaa galatti namoonni 2000 ta'an bakkeewwan garaagaraa walitti dhufuudhaan jechuudha. Bara 1990 namoonni 2000 irreeffachuu danda'aniiru. Bara 1991 immoo Finfinnee irraa asii gara namoonni 60 kan ta'an Finfinnee irraa gara Bishooftuutti maluudhaan namoonni 20,000 ta'an namoonni 20,000 ta'an irreecha irreeffatan jechuudha. Bara 1991 kanaan booda bara 1994tti namoonni miliyoona 1 ta'an. Sirriidha. Akkuma ati jette irreechi yeroo irraatii yerootti ni irreeffatama. Akkuma beekamu irreechi Oromoof aadaa waan ta'eef aadaa isaa namuun gatu ni irreeffatama jechuudha. Garuu sirnootuma yerootti wal faraqaa deemaniitiin mirga Oromoo dhiibamuu irraa kan ka'e ukkaanfameeti kan inni ture. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti yoo fudhanne waggoota 150 jaarraa tokko ol jechuudha. Ukkaanfamee akka hin irreeffatamne godhamee kan ture jechuudha. As naannoon amma Filwaa jedhamuun beekamu hora Finfinnee bakkatti Oromoon irreeffatu ture. Kun adda citeetii kan ture. Inni baranaa adda ta'a kan jedhame kanaaf bara bakka waggaa 150 adda citeetti bakka isaatti deebi'an nuura isaa Oromiyaa Finfinneetti irreeffatamuusaa adda taasisaa fiigichi kunillee kanaaf qophaa'e jechuudha. Kana irratti kan hubannu garuu Oromoon hagamillee yoo miidhame hagamillee yoo dhiibame aadaa isaa fi eenyummaa isaa maalummaa isaa akka hin daganne hubachuu dandeenya jechuudha. Wayita sirna cunqursaa tures wayita mirgi uummataa dhiibamaa ture keessattis Oromoon lakkoofsa xiqqaatus malkaatti bahee akkasumas tulluutti bahee irreeffachaa ture jechuudha. Hagam akka aadaa isaa hin daganne keessumattuu egaa taateen har'a ilaalaa jirrus hagam Oromoon aadaa isaaf xiiqiitiin akka gadi bahee kabajachuu danda'u akka eenyummaa isaa yookaan maalummaa isaa warra kaanitti argisiisuu danda'u bifa jaalalaatiin kan ragaan huba'uudha. Egaa baroota 2000 egaa hanga namoota miliyoona 4tti lakkaa'amanidha. Bara 2008 immoo keessumaa miliyoona 6 hirmaatee kan jedhamudha egaa kan jiru. Egaa kana wal qabsiifne maalidha? Sirnoonni darban egaa akkuma duraan kaatis kaasaa turtetti aadaa uummata Oromoo fi seenaa uummata Oromoo kana balleessuudhaaf waan isaan hin goone hin jiru. Haa ta'uutii garuu egaa fayyada galatoo mee galaalchaan keenya nuuroon toora irratti argama jechaati kan jiru miiraan achi jiru maal fakkaata eenyu faatu achirratti argame ka jedhu toora irra galee kan nuun ga'u ta'a. Heloo Nuuro. Heloo Nuuro. Hello. Hello Nuuro. Hello. Hello. Mee akkam bulte nagaadha Nuuro mee haalli achitti ta'aa jiru maal fakkaata mee miiraan dargaggoota achirratti hirmaatanii maal fakkaata kan jedhu mee gabaabsiti nuu kaasime. Hello. Hello. Mee haalli achi jiru maal fakkaata miiraan hirmaatotaa maal fakkaata akka jedhu akka nu biraan geessuu fi toorarraa yoo hin dhaga'amate. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa bilbilli qulqullina qaba. Hello. Hello. Akkuma bilbilli sirraa hin deebisnee kan argannu kan nuuruuti mee irreecha yoo kaasnu egaa dargaggoonni fi qeerroon qarreen hedduudha kan irratti argame 50 ture kan yaadame amma garuu 50 ol turre hirmaachaa jira jechuudha. Odeeffannoo kana kaleessa illee argachaati kan turre uffannaan yookaan ayyaana irreechaa kanaaf qophaa'ee ture dhabamaa akka ture gara galgalaatti odeeffannoon bahee ture. Daawwattoota keenya riippoortarii keenya Nuuroo Amaanoo toora biraatti argameeti kan jiru. Heloo Nuuroo. Hello, Nuuro. Hello, Nuuro. Egaa riippoortarri keenya ammas irratti dhaga'ameetiin jiru dhiifama nuuf galchaa daawwattoota keenya. Egaa kaleessumarraa odeeffannoo argachaatiidha kan turre. Tiishartiin yookaan immoo uffannaan irreechaaf qophaa'e illee namoota hanqachaati kan jedhame akkuma jedhame egaa tiishartii 50 kan qophaa'e 50 ol immoo namoonni egaa irratti hirmaataniiti kan jiran har'a. Tole boodatti fufna mee amma Nuuroon toora irratti deebi'eera jedhamaati kan jiru. Heloo Nuuroo. Heloo. Mee maal fakkaata miiraan achi jiru miiraan hirmaattota maal fakkaata fiigichichi aga ammaatti atileetonni galan hirmaattonni galanis jiru atileetonnis ni fiigu jedhameeti kan eegamu ni galu eegama maal fakkaata eenyu faatu achirratti argame miiraan achi jiru maal fakkaata.
Fulbaana Muktaaree egaa fulbaana 24 bulchiinsa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa Kaddaa keessatti ayyaanni irreechaa kabajamuu beekamaa kana ta'uu godhachuudhaan guyyaadha. Qaamoleen hawaasaa kan naannoo Oromiyaa kutaalee adda addaa irraa dhufaniidha. Fiigicha irreechaa guddaa kanatti hirmaachaa jiru irreechaa namoonni kan naannoo adda addaa irraa dhufanidha. Fiigicha kanatti hirmaachaa kan jirani. Egaa fiigicha kana kan jalqabsiisan pirezidaantii Chaanaa guddisuu naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaati. Obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsanii fiigichi kun seenaa keessadha. Handhuura Oromiyaa kan ta'an keessatti gaggeeffamuudha. Yeroo dheeraa booda Finfinnee kan Oromoo ta'uusaa kan itti agarsiisaa kan jedhani. Egaa fiigicha kanarratti namoonni 50,000 kan jedhan namoonni 50,000 illee qabatanii namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan jechuudha. Yeroo ammaa kana fiigichi kan atileetota illee ta'ee kan warra kaan eegalamatti jira jechuudha. Kan warra kaan irraa atileetiin namni Magarsaa Biraan jedhamu xumuruu isaati odeeffannoo argatee kan mul'atudha. Miira addaati naannoo kanatti kan mul'atu keessattuu Finfinnee namoonni adda addaa yaada isaanii kan jiran jechuudha. Fiigicha kanarratti namoonni gurguddoon keessumaalee gargaaraa kan jiru. Kanneen keessaa Dr. Mararaa Guddinaa keessatti argamu. Dr. Mararaa Guddinaa amalillee Dr. OMN fi ittiin salaanjaataa obbo Jawaar Mohammadis argamanii jiru jechuudha. Fiigichi yeroo ammaa kanallee suuraa jedhamee jira. Odeeffannoo wanta dabalatan kan tolfamu. Mee kanuma wal qabatee irreecha kanarratti Oromoon alas sabootni fi sablammoonni lammiileen biyya alaaree irratti ni hirmaatu jedhameeti kan eegamaa ture. Sabootaaf sablammoota naannoo biraarraa dhufan akkasumas namoota biyya biroollee kan irratti hirmaatan argattee kan dubbiste yoo jiraate maal fakkaata maal jedhu jira? Egaan fiigicha kanarratti kan atileetotaa keessatti yoo ilaallu kan ta'e kan sababoota jirutti hirmaatee kan kilaboota adda addaa irraa kilaboota naannoo Amaaraa irraa jiru kilaboota naannoo Tigraay irraa jiru kan naannoo Kibbaa irraa jiru qaamolee garagaraa kan naannoo biraa irraa dhufan hanga ammaa kanatti wanti argatee haasofsiisee jiru boodarratti immoo dagatoo jiraatu kan ta'u isin biraa kan ta'udha. Tole Nuuroo Amaanoo Addabaabaayii Masqalaa irraa odeeffannoo dabalataa nuun geesseef ulfaadhu galatoom. Egaan akkuma Nuuroon kaase miira adda addaati kan jiru achi jechuudha. Qeerroof qarreen lafa kaleessa yaada keen ibsattu jedhametti har'a injifannootiin kan fiigee aadaa isaa beeksisaa jiru jechuudha. Kun egaa gammachuu malee maal jedha? Baay'ee namatti tola waan nama ajaa'ibudha. Waggaa 150 booda irreecha hora Finfinnee deebi'aa jiruuf egaa jala bultii isaatiin wal qabsiisee fiigicha guddicha qophaa'edha. Fiigicha kanarratti egaa namoonni 50,000 ol hirmaachuu isaa riippoortarii keenyas egaa ragaa nuu baheeti kan jiru. Egaa Muktarii kun injifannoo siyaasaa qofa miti. Aadaa biyyattii beeksisuu keessatti illee kun ayyaana irreechaa kan addunyaa gubbaatti beeksisuu keessatti illee gahee guddaadha kan qabu. Bifa kanaan yoo itti fufe jechuudha wanti ayyaanni irreechaa kun yeroo gabaabaa keessatti beekamtii arganneef hin jiru jechuudha. Akkuma ammas kaasaa turre fiigicha kana atileetota akkasumas qaamolee hawaasaa hedduutu irratti hirmaata. Dargaggeessi jira, dargaggeettiin yookaan muqarreen akkasumas namoonni gurguddoo atileetonni beekamoo irratti hirmaatu. Kana keessatti akkuma amma ilaalaa turre fiigicha kana fiiguu qofa osoo hin taane fiiganii xumuruunis injifachuu tokkoffaa ba'uu qofa osoo hin taane irratti hirmaachuun isaa mataan isaatti gatii qaba. Injifannoodha. Tokkoffaa irreecha waggaa 150 adda citee ture Finfinnee keessatti deebi'uu wal qabate fiigicha kana irratti hirmaachuunis ta'e irreecha dhufu irratti hirmaachuun seenaa irreechaa keessatti maqaa ofii seenaa irratti galmeessuudha jechuudha. Inni lammaffaa immoo irreecha beeksisuu keessatti shoora guddaadha kan inni qabu jechuudha. Imeejii badaa qaamoleen kaan yookaan immoo namoonni biroo irreecha irratti qabanii cabsuu keessatti shoora guddaa qaba jechuudha. Irreecha akka biraatti namoonni yaadan jiran waan jiraniif hiika garaagaraa beekaniis otoo hin beekin kan itti kennan ni jiru jechuudha. Namoonni seenaa badaa barreessanis ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Qees Abbaa Baay'ee kaasuu hin dandeenye jechuudha. Isa sana cabsuuf bifa kanaatiin har'a atileetiksiitiin haa eegalu malee boru ispoortii birootiin agarsiisa birootiin feestivaalaatiin irreecha beeksisuun itti fufa jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan tamsaasa kallattii fiigicha guddicha ayyaana irreechaa hora Arsadee fi akkasumas immoo hora Finfinnee sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirudha. Odeeffannoowwan akkuma argannetti egaa kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. በጣም
እስቲ እንግዲህ በእሬቻ አማካኝነት ነው ይሄ ሩጫ የተዘጋጀው። እሬቻ ለሰላም የሚል ነው። እሬቻ ላንተ ምንድነው? እንዴት ነው መከበር ያለበት ትላለህ? ለኔ እሬቻ ለኔ ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝቦች በጣም ትልቅ ቦታ አለ። ትልቅና በጣም ክብር ያለ አባል ማለት ይሄ ባሉ ማለት በጣም ከፍተኛ ለኦሮሞ ህዝብ ሳይሆን ለሁሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ትልቅ ቦታ አለ። በጣም ክብር ለህዝባችን በጣም ክብርና ትልቅ ቦታ ያለ በዓል ነው። እስቲ እንግዲህ እሬቻ ዛሬ የሚካሄደው ሩጫ እሬቻን አስመልክቶ እሬቻ ለሰላም ነው የሚባለውና በተለይ ወጣቶች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሀገራቸውን ሰላም ለማስጠበቅ? የኛው እኮ እሬቻ ማለት ለኦሮሞ ህዝብም ለቄሮም ለፋኖም ሆነ ለሌሎቹም በጣም ትልቅ ቦታ ለፍቅር ይሄ እሬቻ እኮ ለፍቅር ነው። በፍቅር ስለሆነ በፍቅር ሩጠን ጨርሰናል። ኦልሬዲ ለፍቅር ነው። የኦሮሞ ህዝብ ሁሉም ብሔረሰቦች መካከለኛ አድርገው በፍቅር አብረው እየኖሩ ነበር። ስለዛ በጣም እኔ ደግሞ በጣም ስሜተኛ ስለሆንኩ በጣም ብዙ ማውራት ካልኩም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የህዝቡ ስሜት እጅግ ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ውድድሩም እየተካሄደ ነው ያለው። ውድድሩን አጠናቀው የሚገቡ ተሳታፊዎችን ወደ እያናገርናቸው ስሜታቸውን አሁንም ማካፈሉን እንቀጥላለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ማሬ አትሌቶኒ ኬኛ በቤከሞን ሀራ ፊግቻ ከነረት hirmaatan isaanis bakka deeman hundaatti ambaasaadara nageenya kan fiigicha guddicha irreechaa ta'uudhaan Oromiyaa Itoophiyaa kan beeksisan ta'u akkuma kanaan dura hammachuun guddifachaan moggaasaan beekamnu sana amma immoo caalmaatti beekamnee addunyaa irratti kan biyyatti beeksisnu ta'uu keenya kan mul'isudha. Ammas irra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'e baga geenya jenna. Foolleewwan asitti poolisoota akkasumas kan federaalaa fi kan Oromiyaa kan Finfinnee wajjin ta'uudhaan nageenya eegsisaa jiran kan bokkaa keessa dhaabbatanii halkanii jalqabanii nageenya eegsisaa jiran kana guddaa galateeffannaa. Foolleen nagaadha, qeerroon nageenya kan naannoo isaa eegu kan qe'ee eegu jechuudha. Qeerroo foollee jechuun kanuma mirkaneessuudhaaf jecha foolleen keenyaa fi qeerroon keenya naannoo isaanii eegsisaa, naamusa eegsisaa, ofiifis eegaa tasgabbii fi naamusaan fakkeenya taanee irreecha keenya kabajnee akka gallu taasisaa waan jiraniif foolleewwan bakka garaagaraatii dhufan bakka adda addaa jiran seensa magaalaa Finfinneerra jiran hunduma isaanii guddaa galateeffannaa. Fiigichi itti fufaati kan jiru kan tokkoffaa ba'u eenyu laata? Ambaasaaddarri fiigicha guddicha irreecha bara 2012 እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበረው በተለይ ደግሞ እዚህ ፊት ለፊት ያላችሁ የጸጥታ ዘርፉን በደንብ እየሰራችሁ ያላችሁ ከሌሊት ጀምራችሁ የፌዴራል ፖሊስ፣ ትራፊክ ፖሊስ እንዲሁም ፎይሎቻችን ቄሮ የሰላም ቄሮ ለሰላም ቄሮ ሰላም መሆኑን ቢያሳያችሁበት ስራ ነውና በእውነቱ ልትመሰገኑ ይገባል። ታላቅ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከኦሮሚያ ስፖርት ኮሚሽን እና ከዲሲቲ ኢንተርቴይንመንት ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የመጀመሪያው የእሬቻ የሰላም ሩጫ አትሌቶቻችን በመሮጥ ላይ ይገኛሉ። ውጤቱን እንግዲህ እናየዋለን። ማን አንደኛ እንደሚወጣ በእውነቱ ታሪካዊ ነው። በገዳ ስርዓት እንደ ጉዲፈቻን ሞጋሳን ለዓለም ያበረከተው የኦሮሞ ህዝብ ዛሬ ደግሞ ታላቁን የእሬቻ ሩጫ አበርክቷል። እዚህ ሆረ ፍንፍኔ አካባቢ እንገኛለን። አሁንም በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ውጤቱ እንደደረሰን እንግባ ይሆናል። እስከዛ የተከበራችሁ እንግዶቻችን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከወንዶችን ባሻገር እንደሚታየው በጣም በደማቅ ሁኔታ ነው የተከበረ ያለ። ሰላሙም የተረጋጋ ነው። ጸጥታውም በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያለው። በሚቀጥለው ፕሮግራምም ከዚህ የበለጠ መልኩ በዚሁ ባለው ስነ ምግባር ይበልጥ ለዓለም ቢያስተዋውቁና እንደዚሁ ያላቸውን ባህላቸውን አንድ ላይ በመሆን ቢያከብሩ ደስ ይለኛል የሚለው ነገር ለማስተላለፍ እወዳለሁ። እሺ እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ሩጫ አሁንም እየቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁንም ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢቲቪ ዜና ጋር ቆይታችሁ እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም ቆይታ። يا
የፈጠራችሁ። Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. Ya walala walalitu tibasi ya dembaritu. Yara dagare masentu gana nabduri manfutu yokan nalte sanyintatu yokan kote gumbingutu yara datira dagare yokan lefonya ne mare ada bajiga ya bashatu dirtiga jechu barte viragan sabantatu Jigaya bashatu dirtiga jechu barte firagan sabantatu ana bajigaya bashatu dirtiga jechu barte firagan sabantatu malo ya baye malo ya buko ekta kangarako sitti abdachuko walirratti duna gallis walumani jalalti gitteda mali adarani jarsiloni negu imma marrachisa ambarana moji sinna kakachisa yabate jarre walittikate kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan tamsaasa kallattii jala bultii ayyaana irreechaa ora Finfinnee fi ora Arsadee wal qabsiisuun egaa fiigicha guddichaa qophaa'eedha kan jiru. Egaa akkuma amma ilaalaa jirru egaa atileetonnis gara galuutti kan jiran ta'a fakkaataa jira. Isa kana immoo hordofuudhaan egaa daawwattoota biraa keenya biraan kan geenyu ta'a. Mee gama birootiin egaa keessumaa irreecha ora Finfinnee waggaa 150 booda deebi'e kana wal qabsiisuudhaan qophiiwwan garaagaraa gama magaalaa Finfinnee keessatti taasifamaa jiru. Qophiin fiigicha guddichaa tokko ture inni gaggeeffamaatidha kan jiru. Gama birootiin immoo egaa bakki irreeffannaa bakkeewwan kana garaagaraa illee egaa qophii hedduutu taasifamaati kan jiru. Isa kanarratti mee waan jettuu qabatte. Akkuma atuu kaaste magaalaa Finfinnee keessatti waggaa 150 booda irreechi irreeffatamu wal qabate magaalaa Finfinnees bakkeewwan garaagaraatti bakkeewwan irreecha irratti irreeffatamu jedhamee yaadame qulqulleessuu wal qabatee qophii garaagaraati kan godhamaa jiru. Akkuma kanaan duras miidiyaa irratti hordofaa yookaan immoo argaa turre bajata mataasaa ramadii bulchiinsa magaalaa Finfinnee jechuudha. Irreecha kana kabachiisuuf haaldulee xumuraati kan inni jiru. Isuma kaleessa isuma dheengaddaa as magaalaa Finfinnee keessatti bakkeewwan garaagaraa bakkee irreechi namni hedduminaan irratti hirmaata jedhamee eegamu irraati ciraa qulqulleessaa qeerroon bakkeewwan garaagaraati magaalaa kana keessa jiran walitti dhufuun qulqulleessaati kan isaan jirani. Fulbaana 24 egaa Finfinnee irratti waggaa 150 booda seenaan haaraan jalqabama jechuudha. Asumaan inni sodaachisee jira egaa namoonni achirratti argaman lakkoofsaan meeqa akka ta'u egaa tilmaamuun nama rakkisu karaa kanaanii bifa addaatiin kabajamuun isaa waan oolu miti. Namoonni 50,000
fiigicha guddicha irreecha fi godhameeti ture isaa ol ta'e gaarra namoonni baay'een akkuma ilaalaa turetti warri uffannaa dhabanii lakkatti fiiganii jiru uffanni xumuramee dhume egaa irreechi bara kana uffanni maxxanfame muraasa ture 50 ni beekama nama 50 irratti hirmaachisuu fi kan maxxanfame jechuudha tishertiin gara galgala keessa namoonni hedduu barbaadaatti kan isaan turani amma akka odeeffannoon nugaa jirutti namoonni achirratti hirmaatan 50 ol ta'u jedhameetti kan yaadame kanaan wal qabate kanarraa kan tilmaamuu danda'amu egaa irreechi hora Finfinneetti barana kabajamu kulbaana 24 jechuudha. Namoonni hedduu irratti akka hirmaatan nama shakkisiisu jechuudha. Eeyyeen namoonni hedduun irratti akka hirmaatan nama shakkisiisu. Egaa irreechi sirna gadaa wal qabsiisu egaa waggoottan 3,000 lakkoofsite kan jiru akkasiin lafa kaa'utti waggoottan 3,000 fi kabajamaati kan ture. Haa ta'uuti garuu yeroo dhimmoota garaagaraatiin wal qabsiisuun laafaa dhufe haa ta'u amma bifa addaatiin egaa bara baraan lakkoofsi namaa haga lakkoofsa wal ta'utti egaa kabajamaati kan jiru egaa sirni aadaa Oromoo kun sirni waaqeffannaa aadaa Oromoo waggaatti yeroo lama kabajamu kuni kana fakkaata gaa sirriidha irreecha yeroo jennu gaa Oromoon irreecha qofa osoo hin taane sirna gadaa jalatti duudhaa aadaa hedduudha kan inni qabu aadaa hammachuu ofitti qabachuu aadaa arjoomuu hedduudha kan inni qabu jechuudha fakkeenyaaf guddifachaa fudhannee jechuudha saboota biroollee bifattiin ofitti fudhatee Oromoomsutu jira jechuudha. Irreechis miira kanaan kan barana asitti akka kabajamu yaadame jechuudha. Aadaa Oromoo qofas ta'uu darbee aadaa sabootaaf sablammoota biyya kanaa aadaa Itoophiyaa ta'e Itoophiyaa beeksisuu keessatti waltajjii addunyaa irratti Itoophiyaa beeksisuu keessatti shoora mataa isaa taphachuun dinagdee biyyaa fi imeejii biyyaa ijaaruu keessatti shoora mataa isaa akka bahuuf yaadameeti jechuudha. Kan itti deemamaa jiru. Eeyyeen daawwattoota keenya atileetiin tokkoffaa irratti galuudhaaf jiru dhufaati kan jiru mee walumaan hordofneet gara boodaatti walitti deebina. Irreecha nagaa, irreecha tokkummaa, irreecha jaalalaa, irreecha Magatiin singee baga geenye. ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው ሌሎቹም እየገቡ ነው። አትሌቶታ ቤቤከሞ ዲበሸኒ ኦል ከነረት hirmaatan walduraa duuba seenaati kan isaan jirani nagaaf ni fiigna jaalalaaf ni fiigna tokkummaaf ni fiigna ergaa jedhu kan of keessaa qabu fiigichi guddichi irreecha addabaabayi masqalaa naannoo hora finfinneetti ኢሬቻ ለሰላም እንሮጣለን፣ ለአንድነት ለፍቅር እንሮጣለን። በጣም ታሪካዊ ቀን ነው። በጣም የተለየ ቀን ነው። አትሌቶቹ ገብተዋል። ውጤት ወደ በኋላ እናሳውቃቸዋለን። እንዲሁ እንዳማረብን ሆረ ፍንፍኔንም በፎሌያችን ተከበን በቄሮ ጥበቃ በጸጥታ አስከባሪዎቻችን ደምቀን እናከብራለን። በድጋሜ ለዋዜማው እንኳን አደረሳችሁ። ተመልካቾቻችን ኢሬቻ ለሰላም የተሰኘ kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan jala bultii ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan egaa fiigicha guddicha magaalaa Finfinnee giddugala Oromiyaatti fiigamaa jirudha. Egaa akkuma argaa turretti egaa atileetonni dorgommii kanarraan tokkoffaa ba'an egaa galaniiti kan jiru tokkoffaadha haga lakkoofsaanii wal duraa duubaan egaa galaniiti kan jirani maqaa isaanii akkuma arganneen kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Tokkoffaatti egaa arfaffaatti warreen jiran galaati kan isaan jiran wal duraa duubaatiin kan galan ta'a jechuudha. Atileetota bebbeekamoo 500 naannolee garaagaraa irratti hirmaatu jedhamee kan eegamu kanarratti akkuma dura kaasne naannoo Kibbaa naannoo Amaaraa bulchiinsa magaalaa Direedawaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa akkasumas kilaboota Oromiyaa irratti atileetonnis ni hirmaatu qaamolee hawaasaa dabalatee jechuudha tokkooti aga arfaffaatti kan bahanii amma galaniiti kan isaan jiran jechuudha atileetotaan kana wal qabatee badhaasni qophaa'eeti kan inni keessumaatti badhaasa tokkoffaa qabee lammaffaa qabee akkasumas sadaffaa qabee jechuudha 50,000 30,000 fi 20,000 badhaasni kan kennamu jechuudha atileetotaafis hirmaattota hunda isaaniif immoo meedaaliyaan ni kennama meedaaliyaan ni kennama meedaaliyaan suni akka bifa addaatiin kan hojjetame kaartaa Oromiyaa kan qabu jira mallattoo odaa kan qabu jira kun egaa fiigicha irreechaa seena qabeessa yeroo jalqabaaf
seenaa irreechaa keessatti magaalaa Finfinnee keessatti yeroo jalqabaaf kan fiigame ta'ee seenaa irrattis kan galmaa'u ta'a jechuudha. Eeyyeen egaa Muktarii akkuma silaa jetteyyuu keessumattuu egaa hirmaattota fiigicha irreechaa kanarratti hirmaatan irraa akkuma dura miira isaanii dhaggeeffachaa turetti egaa irreechi nageenya, irreechi jaalala, irreechi tokkummaadha. Kanaafiyyuu atileetota naannoo Oromiyaa yookaan immoo atileetota muraasa qofaa miti kanatti hirmaate egaa atileetonni guutummaa biyyattii itti ba'anii irratti hirmaataniiru fiigicha kana gubbaarratti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasumas immoo komishinii ispoortii waliin ta'uudhaan akkasumas DST Entertainment waliin ta'uudhaan egaa badhaasa kana kan qopheessanii badhaasa atileetota kanaati egaa tokkoffaa kan bahee 50,000 lamaffaan 30,000 20,000 akka batti fuudhaan hirmaattota hunda isaaniif immoo meedaaliyaan kan kennamu ta'a jechuudha. Egaa fiigicha irreechaa irratti namoonni hedduu hirmaataniiru, namoota biyya keessaa biyya alaalee dabalatee namoonni hedduu hirmaataniiru, atileetonni hedduus hirmaataniiru. Inni taanu garuu taateen guddaa fuuldura keenya jiru taatee irreechaati. Taatee irreechaa irratti yookaan immoo kabaja ayyaana irreechaa irratti kana duras Oromoo qofa miti kan hirmaatu. Sabootaaf sablammoota biyyattii hedduudha kan irratti hirmaatu. Irreecha guddaa bishooftuu namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman irratti hirmaatan. Kanaan dura yoo deemte taajjabdeetta ta'e Sidaamaan ni dhufaa ni hirmaata, Gaamoon ni hirmaata, Alaabaan ni hirmaata. Sabootaaf sablammoota hedduudha. Aadaa isaanii, duudhaa isaanii achirratti kan calaqqisiisan jechuudha. Keessumaayyuu tokkummaa biyyaa cimsuu keessatti shoora guddaadha kan qabu. Gara fuuldura kana duras akka madda galii turizimii ta'uutiin biyyaaf galii guddaadha kan galchaa ture. Baran ammoo irratti kan hirmaatu sabootaaf sablammoota hedduu ta'a jedhameeti kan eegamu. Keessumaa magaalaa Finfinnee Oromiyaatti kabajamuusaa wal qabate saboonni fi sablammoonni hedduu irratti hirmaachuun isaanii miidhagina ayyaanichaa daran dabala jedhameeti kan eegamu. Kunis galii biyyattii maalummaa biyyattii addunyaatti kabajamtoota daawwattoota keenyaa fulbaana 24 fiigicha gaggeeffamu. Fiigicha gaggeeffamu sababa godhachuudhaan guyyaa har'aa kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha. Fiigichi guddaan irreechaa gaggeeffamaa jira. Hirmaattota keessaa tokko mee jalqabarratti maa keessa natti himaa? Maqaan koo Darajjee Nagaashin jedhama. Maal isinitti dhaga'ame irreechi fiigicha irreechaa guyyaa har'aa asitti gaggeeffamu? Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Gammachuu guddaa gammachuu kana hin jenne. Tole mee irreechi kana haala kamiin qophaa'u? Maal fakkaata? Guyyaan har'aa kunoo Waaqayyoon nutti nu gargaaree rooba wajjin aduu malee gammachuudhaan hundi keenya hamma ammas gahutti nagaadhaan gammachuudhaan xumurree yaada gaariidhaan nu qophaa'ee akkanumatti Oromoon tokko ta'ee kan biyya alaas kan biyya keessas tokkummaan kaane akka wal gargaarree gama walaa ceesif nuun jedhan. Irreechi nu haala kamiin kabajuu qabne tammeessi? Irreechi immoo kanarra kan kunis bareedadha kana irreechumaa fi kunis kan yaadame sirriitti itti qophoofne kanarra haala gaariidhaan gaggeessine yaadan. Galatoomatis. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo keessummaa biraan of biraa qaba gama kanaan mee jalqabarratti waa kennatti? Maqaan kiyya Muusaa Maamad Tufaa jedhama. Kan dhufe ganda magaalaa Booletirra ganda 11. An duraan dursee uummata Oromootiif hundaaf uummata keenyaaf duraan dursee baay'ee galatoomaa jedhan baay'ee gammadeera baay'ee nama gammachiisa baga gammadan hundi keessanii kan keessas kan alallee baga gammadan uummanni Oromoo bakka jirtan hundatti hin jedhu. Irreecha dhufu kan diigdamee akkuma haala kamiin kabajuu qabne yeroo jalqabaatti Finfinnee keessatti kabajamu deema haala kamiin uummanni beekamu akka amma laaletti ani qaaba 24 irreechi Oromoo baay'ee iddoolee garagaraatti naannolee garagaraatti irraa waan dhufanii kanaa olitti kana haala nama gammachiisuun dabarsanii jedha baay'ee gammadee baga gammadan hunda keessatti isinillee galatoomaa jira. Eshi maqaan koo Tasfaayee Magarsaan jedhama. Bulchiinsa magaalaa Sabbataa irraa. Baay'ee gammachuu cimaan natti dhaga'ame. Gammachuu kanaa ol baay'ee. Akka gaariitti kabajuudhaaf gurmaa'inaan jirra. Gurmaa'inaan akka qeerroo magaalaa Sabbataatti magaalaan Sabbataa qeerroo wal ijaartee irreecha kana nageenya isaatiifis eenyummaa irreecha kanaa jabeessuudhaafis akka gaariitti qophaa'inaan si'aanaan eeggataa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaa yeroodhaaf qabadee isin dhiyaate kanumaa wanta biraa kan haarawaa jiraatu ta'u immoo booda kan isin biraan geenyu ta'a ulfaadhaa. Tole galatooma dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya egaa addabaabaayii masqalaa irraati miiraa hirmaattota maal fakkaata akka jedhu kan galaalchaan keenya Nuuroo Amaanuu nu biraatiin ga'e jechuudha.
keessumaayyuu irreecha Finfinneetti fulbaana 24 kabajamu walii wal qabsiise uummanni miira guddaatiin eegaa jiraachuu isaati kanuma agarsiisa waan biraa miti jechuudha. Injifannoo kana egaa injifannoo guddaadha kuni injifannoo salphaa miti uummannis kanumaaf egaa miira guddaan egaa asumaan uummanni lakkoofsaan hedduu ta'u irratti argamuun isaa waan nama shakkisiisu miti. Keessumaa immoo irreecha yoo jennu irreecha naannoo Oromiyaa yookaan immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti gabaabsine kan laallotoo hin taane Oromoon bakka jirutti illee irreeffata jechuudha. Isuma dhiyeenyaa kana kaleessa dheengadda biyyoota Awurooppaa garaagaraa akkasumas Ameerikaatti illee irreeffatameeti kan jiru jechuudha. Oromoota naannoo sana jiraatanii viidiyoo ilaalaa turreen kaleessa Fideen gadda kan irreeffatamu keessumaa magaalaa Mineesotaatti Oromoonni hedduun jiraatu waan ta'eef achitti ni irreeffatama jechuudha. Akkasumas Noorweey Oslootti Meelboorn faatti hedduu hin kabajame jechuudha. Bifa ho'aa ta'eetiin kanaaf yoona kana irreecha yeroo irreeffatamu Oromoo tokko osoo hin taane warri adiillee amma irreeffachuu qaban. Tole daawwattoota keenya riippoortarri keenya Nuuroo daawwattoota keenya fulbaana 24 sanduura Finfinnee kan ta'antuudha Oromiyaa kan taate Finfinnee keessatti irreechi gaggeeffama. Kana sababa godhachuudhaan guyyaa har'aa kana eegaa magaalaa Finfinnee keessatti fiigichi irreecha gaggeeffamaatiin hin jira. Asitti immoo amma mucayyoo dubartii tokko biratti qabatee hin jira jalqaba. Maqaan koo Dirribii Malkaan jedhama. Asuma Finfinnee irraan dhufee. Haala baay'ee miidhagaa ta'een ni ilaala. Haala kanaan walitti qabamuun keenya baay'ee natti tola tokkummaadhaan walitti qabamne haala kanaan fiigicha irreechaa fiiguun keenya anaan baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ameera. Haala kana caalaa ta'een kanarra guddatee akka uummata Oromoo irratti argamu baaf yaalli xaaf kaabala kanarratti argamu baay'ee hawwii kooti fedhii kooti. Ulfaadhaas. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammallee keessummaan biraas na jalatti argamti. Mee jalqaba yookaan keessatti. Maqaan koo Mintaawwabta Karraan jedhama. Asuma naannoo Goororraan baay'ee namatti tola. Baay'ee jalqabarraa kaasee amma ammaa kanatti fiigaa jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee intini ta'ee baqa miiroo aadaan na kana fiigaa oole. Kana caaluun ta'uu qaban jedha. Oromoon bakka hundumaa jiru jechuudha. Naannoo Finfinnees kan jiru godinaalee magaalotarra kan jiran hundumtuu dhufanii naannoo magaalaa guddittii Finfinnee keenya keessatti akka isaan kana caalaatti kabajanidha kan inni hawwaa jiru. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan ammaaf qabadee isin dhiyaate kanuma wanta dabalataa yoo jiraatu immoo yeroo odeeffannoo keenya kan biraatti waan isin biraan geenyu isaa yeroo gaarii. Egaa akkuma miira hirmaattotaa irraa hubanne waan gaarii gammachuu guddaatu fuula hirmaattootaa irraa dubbifama jechuudha. Dhiifama kabajamtoota daawwattoota keenya. Inni biraa wanti nuti as keessatti ilaaluu qabnu irreechi fulbaana 24 Finfinneetti ni kabajamame. Kanaan wal qabatee carraan inni Finfinnee fidee dhufu maal fakkaata kan jedhu gabaabsee akka ilaallu barbaadeeni. Keessumaayyuu namoonni akka carraatti eegan hedduun jiraatanis muraasni akka sodaatti kan eegan jiru waan ta'eef isa kana ifa gochuuf Finfinneef maal fidee dhufame irreechi gaafa fulbaana 24 kabajama. Finfinnee maal fidee dhufa yoo jennu gaa Muktarii Finfinnee fi Oromiyaan maali jennee achi keessa nu gashuudha kan deemu waan salphaa miti jechuudha. Finfinnee fi Oromiyaa yeroo kaamnu hiika guddaadha kan isaan qabani. Finfinnee Oromiyaa hiika guddaadha kan qabdu gaaffii waggoottan dheeraatiif egaa uummanni Oromoo kun dhimma Finfinnee irratti aarsaa ta'ee maal aarsaa guddaa kan falaa turedha. Egaa kana wal qabsiisuudhaanis egaa uummanni Oromoo handhuura isaa walakkaatti Finfinneetti yeroo ayyaana kana kabajachuuf jiru egaa kuni waggaa 150 booda yeroo jalqabaatiifidha. Kun egaa gammachuun kanaa olii hin jiru natti fakkaata akka koottee ol laalu. Kanaaf inni kun egaa gama injifannoo siyaasaanis ta'e injifannoo biraallee kan fidee dhufudha jechuudha. Progreesii tokko jechuun ni danda'ama jechuudha. Finfinnee fi Oromoon hariiroo isaan qabanii bold godhee mul'isuu keessatti irreechi fulbaana 24 akka carraa guddaa tokkotti eegame jechuudha gama uummata Oromootiin. Jiraattota magaalaa Finfinneetti carraa hedduudha kan inni fidee dhufu. Gama dinagdeetii yoo jenne magaalaa Bishooftuu keessatti wayita kabajamu namoonni meeqa kan magaalaa sana keessa bulan hin beekne hundi keenya jechuudha. Guyyaa sana namoota meeqatu daldalata
ከጀዱ tilmaamuu hin dandeenye. Namni irreecha dhufu baay'ee magaalaa Finfinnee keessa qofa osoo hin taane magaalota naannoo Finfinnee jiraniifis carraa guddaadha jechuudha. Maaliif keessummaan fiixee biyyattiirraa aga fiixee biyyattiitti kallattii hundaan ni seena waan ta'eef namni seenu hundumtuu bitatee buleeti kan ni deemu waan ta'eef meeshaa bitachuun ni jira, siree kafalanii buluun ni jira, nyaata bitanii nyaachuun ni jira, geejjiba fayyadamuun ni jira waan ta'eef namoota hojii kanarratti bobba'anii fi carraa guddaadha jechuudha. Namoota caammaa yookaan immoo kophee qulqulleessan irraati eegale haga daldaltoota gurguddaatti haga hoteelota gurguddaatti namni tajaajilamu bilisaa miti ka tajaajilamu kafalee tajaajilama waan ta'eef maallaqa hedduudha kan magaalaa kana keessatti guyyaa sana investi ta'u jechuudha. Kuni carraa guddaadha magaalattii fi akkasitiin ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Eeyyeen egaa magaalattii fi si ta'ee uummata Oromoofis ta'ee egaa kuni carraa guddaadha. Egaa akkuma beekamu egaa jala bultii yookiin immoo ayyaana kabaja ayyaana irreecha horaa sadii yookaan immoo kan Finfinnee malkaa Finfinnee sababeeffachuudhaan egaa fiigichi gaggeeffameeti kan jiru. Fiigicha kana gubbaarratti egaa akkuma ilaalaa turre namoota gurguddoon argamaniiru. Piroofeesar Mararaa Guddaa dabalatee pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni bebbeekamoon biyyattii irratti argamaniiti kan jiran egaa. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Olompikii Koloneel Daraartuu Tulluu dabalatee Dooktor Ashabbir Waldagorgis Dooktor Ashabbir Waldagorgis illee irratti argamaniiru. Piroofeesar Tasammaa Tahallee achi kan isaan jiran namoonni bebbeekamoo hedduun irratti ni argamu. Achitti hirmaachaati kan isaan jiran jechuudha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee jechuudha. Amma gara xumuraatti kan inni deemaa jiru jechuudha. Gara booda irratti badhaasnis waan kennamuun hin hafne waan ta'eef isas booda walitti qindeessee riippoortarii keenya achitti waan argamuuf Nuuruu Amaanuu akkuma nu biraa ga'een daawwattoota keenya biraan kan geessu toora nu galeen daawwattoota biraatiin kan geenyu ta'a jechuudha. Ammas daawwattoota keenya turtiin keessan ETV waliin haa ta'u jenna. ተመልካቾቻችን ኢሬቻ ለሰላም የተሰኘውን የሩጫ ፌስቲቫል አሁንም እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከ3 ሰዓት ጀምሮ እጅግ በጣም በደመቀ ድባብ እየተካሄደ ይገኛል። ይሄ ሩጫ ፌስቲቫል እንግዲህ ኢሬቻ አዲስ ዓመት መምጣቱን አዲስ የብርሃን ጊዜ መምጣቱን አስመልክቶ የሚከበር የምስጋና በዓል ነው። እሱን አስመልክቶ ነው የሩጫ ፌስቲቫሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለው። ሁለት ተሳታፊዎች አሁንም አጠገቤ ይገኛሉ። አንዳንድ ነገሮች እናወራለን ከነሱ ጋር። ስሞትም ማን ልበል? መልካም። ኢሬቻ እንግዲህ የሰላም የአንድነት በዓል ነውና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሕዝቦች የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው ይላሉ? ሩጫውንስ እንዴት አገኙት? በቅድሚያ ሩጫውን በደስታ ነው ያገኘሁት፣ በመልካም ሁኔታ ነው ያገኘሁት። ፍቅር ነው ያለው። ኢሬቻ ፍቅር ነው። ኢሬቻ ሰላም ነው። ኢሬቻ አንድነት ነው። ኢሬቻ የመዋደድ ነው፣ የሀገር አንድነት ነው። ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችም ከኦሮሞ ህዝብ ባለፈ ማለት ነው ኢሬቻን አብረው እንዲያከብሩ ምን ይላሉ? ኢሬቻንስ ማክበር ያለበት እነማን ናቸው? ነበር ሁላችንም መላ የኢትዮጵያ ህዝብ አብረን ብናከብር እጅግ በጣም መልካም ነው። በአንድነት እንደምንኖር ሁሉ በአንድነት ብናከብር እጅግ በጣም መልካም ነው። ስንት ነው እድሜው እርሶ? 63 ሩጫ በዚህ እድሜ አይከብድም ወይ? እንዴት አገኙት? ደስ ስላለኝ በፍቅር አልደከምኩም። እንግዲህ ከስቴዲየም መጥቻለሁ። እዚህ ጨርሱታል? አሁንም ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም እኔም አመሰግናለሁ። ሌላ ተሳታፊም አሉኝ። እርስዎን ስሙ ማን ልበል? እንዳለ እድሜው ስንት ነው? 65 ሩጫ በዚህ እድሜ አይከብድም? ምንም አይከብድኝ። እንዴት አገኙት የሩጫ ፌስቲቫሉ? ይሄ የሩጫ ፌስቲቫል ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛ የብሔር ብሔረሰቦች እንዲታቀፉበት እንዲገቡና በፍቅር የጋራ ሆኖ እንድናከብር ነው እንጂ የሰላም የአንድነት እንዲሆን ይሄ ምን ዋዜማው ነው። በኢሬቻ በዓል ላይ ደግሞ ኢሬቻ ከጥንት ጀምሮ የሰላም የአንድነት የፍቅር የብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ የሚኖር ነው። ስለዚህ አሁንም የኢሬቻ በዓል ማለት ሞላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዳር እስከ ዳር ያለውን አብሮ እንዲያከብሩ ከኦሮሚያ ሕዝብ ጋር እንዲያከብሩ በሰላም አንድነት እንድናከብር የፍቅር የአንድነት እሳቤ ስለሆነ አሁንም ወደ እኛ ቢመጡ ደስ ይለናል እኛ። ምክንያቱም ይሄ ክልክል የለውም፣ የዚህም ክልክል የለውም። እንደ አሁን በሚዲያን ሲተላለፍ ማንም ብሔር ብሔረሰብ ከኛ ጋር ማክበር ይቻላል በሰላም በአንድነት በፍቅር። አገራችንም ወደ ዲሞክራሲ መንገድ ስትሄድ ሁሉን አቅፋ እንጂ ብሔር ብቻ አንድ ብሔር ብቻ አቅፋ የምትሄድ ሳይሆን ይሄ ደግሞ ከዘመናት ጀምሮ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ባህል ስለሆነ ይሄ ነው የተመለሰ እንጂ ሌላ አዲስ ነገር አይደለም።
ስለዚህ ሁሉንም አቅፎ የሚይዝ ነው ማለት ነው። ኢሬቻ በዚህ መልኩ በፌስቲቫል መካሄዱ ለሀገር ሰላም ለሀገር አንድነት ምንድን ነው የሚጠቅመው? አንደኛ የአባገዳ ሽማግሌዎች አሉ። እነሱ የሰላም የአንድነት የፍቅርን የሚናገሩት ዲሞክራሲ ህዝብ በጋራ በአንድነት አብሮ የማኖር ባህልና እሴቱን የሚያቀርበው እንጂ ሌላ ትርጉም የለው። ስለዚህ አሁንም ኢሬቻ ሞላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከኦሮሚያ ብሔር ጋር እንዲያከብር እኛ ጥሪ እናቀርባለን። ከስቴዲየም እንግዲህ እዚህ ጎተራ ድረስ ሲሮጡ መጥተዋል። አሁንም ወደ መጨረሻው ይደርሳሉ፣ ይጨርሱታል ሩጫውን? አዎ እስከ መጨረሻ ይደርሳሉ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም እድል። አሜን። ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ኢሬቻ ለሰላም የተሰኘው የሩጫ ፌስቲቫል አሁንም እየተካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደግሞ ይህንን ሩጫ ፌስቲቫል በቀጥታ እያስተላለፈላችሁ ነው የሚገኘው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። የሚገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ የሚገኘው የኢሬቻ ታላቁ ሩጫ ነው። ቅድም እንግዲህ ተሳታፊዎቻችን ባልደረባዬ እዚህ ወደ እናንተ ሲያደርስ ነበረ። አሁን ደግሞ በአትሌቶች አሸናፊ ወደ እናንተ ለማድረስ በቅድሚያ ሴቶቹን አድርገናል። የዛሬ የኢሬቻ አሸናፊ የሆነችውን ይዤ ቀርብ ያለው በቅድሚያ እስኪ አቴ ዱርሰሜ መቃኬት ፊ ክለቢኬ ወሊገላ ቤክስ መቃን ቆብሴ ብደታን ጀዳማ ክለብኒ ኮ ክለብ ቡልቺንሳ መጋላ ቡራዩት mee maal fakkaata waliigala fiigicha irreechaa kanarratti yeroo duraatiif fiiguunii fi moo'uun maal fakkaata? Moo'uunii fi hirmaannaa asirratti argamte hirmaachuu keetii fi moo'uu keetiif maaliif sitti dhagahame? Baay'een gammadaa hirmaachuu koo fi kun jiraachuun saayyuu baay'ee natti tola. Mee fiigicha kanarratti moo'uu keetiif gara fuulduraatiif abdiin inni sii kenne maal fakkaata? Baay'eetti gammadee fiigicha kana biyya laallee deeme kan mo'adhullee nan gammade. Irreecha irratti moo'uu fi dorgommii biraa irratti moo'uun wal bira qabtee mee maal garaagarummaa taasisa? Garaagarummaan irreechaayyuu tokko waa'ee bilisummaa keenyaa fi ittiin bilisoomuu fi tokko immoo waa'ee biyya keenyaatti Oromoon bilisummaa በውሳብ ነው መጥተው ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ አሸናፊዋ እሷ ናት በሴቶች ማለት ነው። የወንዶቹን ደግሞ ከቆይታ በኋላ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠቅለል ሲደረግ እንግዲህ በዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ አዲስ አበባ በተደረገው ሩጫ ላይ እዚህ ተካፍዬ መካፈል በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ማሸነፍ ደግሞ ሌላ ድል ነው እና ደስተኛ ነኝ የሚል አስተያየት ነው የሰጠችው። እንግዲህ የወንዱን አሸናፊ ደግሞ ከቆይታ በኋላ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። Emoda mafanileo ida samara shanio sifo kamara tanio Mado ya kulani Sani adina de lagarra dabata ka madoya kulani namni madiga namni የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ተሳታፊው በብዛት እየገባ ነው የሚገኘው። እዚህ ጋር 3 ተሳታፊዎች አብረውኛሉ። እነሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እስቲ መጀመሪያ ስምህን ከየት እንደመጣ? እኔ የመጣሁት ከኦሮሚያ ልዩ ዞን ነው። የመጣሁት ከዞን ባህል ቱሪዝም ነው። የተሰማኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ሩጫ ሳይሆን ይሄ ታሪካዊ የተደርጎ የማይታወቅ ለሀገራችን ሰላም፣ ለሀገራችን አንድነት፣ ለሀገራችን ልማትና ዲሞክራሲ ጥሩ ምሳሌ የሆነና ኢሬቻ ደግሞ ሰላም ነው። ሰላማዊ ነገር ነው። አገሪን አንድነት የሚጠብቅ ነው። ሰላምን የሚጠብቅ ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ሰላምን የሚወድ መሆኑ ጠንካራ መሆኑ ለአንድነት ጠንካራ መሆኑን የሚያሳይ ታላቅ ሩጫ መሆኑን ዓለም እንዲያውቅ የሚያደርግ መሆኑን ነው ያየሁት። ከኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ግርማ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነውና ኢሬቻ ማለት የፍቅር፣ የሰላም፣ የመግባባትና ሁሉም የብሔርና የብሔረሰቦች ሁሉም እኩል ስለሆነ በአንድ ላይ ተቃቅፈን ተደጋግፈንና ተሳስረን የምንኖርበት መገለጫ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል።
ህዝቡ እስቲ አንድነቱን ማጠናከር ሰላሙን መጠበቅ አለበትና በዚህ ነገር ምን ያስተላልፋል እንደመልክ? ህዝቡ ሁሉም ባለበት ቦታ ሰፈሩን ጀምሮ ከቤቱ ጀምሮ እና ሰላምና ደህንነቱን ጠብቆ ሁሉም በጋራ ቢኖር እቺ ሀገር ለሁሉም የምትመችና ለሁላችንም ለልጆቻችንም ለነገ ትውልድም ተስፋ የሚሆን ስለሆነ በዚህ አንጻር ሁሉም ተግቶ በአካባቢው ሰላምና መተሳሰርንና መተሳሰብን እያጎለበተ መሄዱ መልካም ነው። እሺ እንግዲህ በመጨረሻም ቀጣይ ላይ በመስከረም 24 ዋናው የኢሬቻ በዓል ይከበራል። ምን አይነት ተዘጋጅተዋል? አይ በጣም ተዘጋጅቻለሁና እኔ ብቻ አይደለም ቤተሰቤ ሁሉም ተዘጋጅተዋል። እዛ ላይ እንገናኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት በዓሉ የቅድመ በዓሉ አከባበር የታላቁ የኢሬቻ ሩጫ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የተሳታፊዎች አሁንም እየገቡ ነው የሚገኙት። አሁንም በመቀጠል ስሜታቸውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ የፌዴራል አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት እንዲሁም አቶ ናስር ሁሴን የኦሮሚያ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር badhaasni isaanii tokko hanga sadiitti kan ba'an 50 tokkoffaa 30 inni lammaffaa bee akkasumas inni lammaffaa bee 20 kan argatu ta'a. Harree itti fufuuf badhaasni itti fufuu fi irra deebi'uudhaan baga jal bulchii ayyaana irreechaa horaa finfinnee seena qabeessa waggaa 150 booda deebi'ee irreeffachuuf Oromoon asitti walga'ee baga nagaan geessan bagattiin isin ga'e baga gammaddan jecha kan hora arsadeettis akkasuma jalbulchiisaati ayyaana irreecha lamaanuu sirna ho'aan haaluma jalqabne kanaan miidhagfannee kan kabajannu ta'a. Nuti ambaasaaddara nageenyaa kan irreechaa kan Oromiyaa kan Itoophiyaati. Baga gammaddan baga gammanne Oromoon nagaa Oromoon nageenya Oromoon jaalala tokkummaadha. Maaliif jennaan ijoollee abbaa gadaati. Baga gammaddan shamarran keessaa tokkoffaa kan baate sadaffaa kan baate አንቻለም ሃይማኖት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ራ አንቻለም አትሌቶች ሶስተኛ የወጣችው አንቻለም ሃይማኖት ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ Hamilee kennaa fi tokkoffaa atileetota keessumaa shamarran jajjabaachuudha kan qabanii አንቻለም ሃይማኖት ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ቀጠሌን ተላ ለመፋ መስተዋት ፍቅሩ ሰደፋ ከንባቴ ብሪ ኩመ ድደማ ኩመ ዱረት ስኒት ማቱሬ ከን በዳፈምቴ ብሪ ኩመ ድደማ ከለመፋ መስተዋት ፍቅሬ ዱንፋዳኒ መስታወት ፍቅሬ በግል ሁለተኛ 30 ሺህ ብር ኩመ ሰደማ tokkoffa kan baate obsee abdata lagaxaafoo lagadaadhi ከለገጣፎ ለገዳዲ magaalaa lagaxaafoo lagadaadhi አንደኛ ኦብሴ አብደታ shamarran keenya 50 ሺህ ብር kabajamoo aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa harkaa badhaasa fudhataati kan jiranii tokko hanga sadaffaatti kan ba'an shamarran har'aa fiigicha guddicha irreechaa waancaa sartifikeeta madaaliyaa waancaa fudhateetti አብደታ ከዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት የዋንጫ የሰርቲፊኬት የሜዳሊያ እንዲሁም የ50 ሺህ ብር ሽልማት ኦብሴ አብደታ ከለገጣፎ እንኳን ደስ አላችሁ። ከአንድ እስከ 3 የወጣችሁትን እንኳን ደስ አላችሁ። ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ከመሄዳችን በፊት ትንሽ የወንድ አትሌቶች ሽልማት ይቀጥላል። አመሞካን ኢራቱ ትፉፋ ሶስቱንም አትሌቶች ከአንድ እስከ 3 ሴቶቹን ሐምሌ ጉዳን ገረዶ ሳኒት ሶስቱንም ሸኙልን በጭብጨባ
amma kallattiidhaan gara warra dhiiraatti dabarraa atileetota warra dhiiraa keessaa sadaffaa Dajane Dabala ከኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ደጀኔ ደበላ ሶስተኛ ከውሃ ስራዎች ከኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ደጀኔ ደበላ ሶስተኛ ሰደፋ ቤራ ሆጂወን ብሻን ኦሮሚያ ራ ከኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ደጀኔ ደበላ ሶስተኛ ሞራላችሁ ግን ያንሳል። የመጀመሪያው ኢሬቻ ሩጫ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም የኦሮሚያ ስፖርት ኮሚሽን ከዲሲቲ ኢንተርቴይንመንት ጋር በመተባበር የቀረበ የመጀመሪያው ታላቁ ሩጫ ኢሬቻ ብሪ ኩመዲደማ ሜዳሊያ አክሱመ ሰርቲፊኬት ከነን በዳፈሜ ደጀኔ ደበላ ለመፋ ኃይለ ማርያም ኪሮስ ከኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኃይለ ማርያም ኪሮስ ሁለተኛ ኃይለ ማርያም ኪሮስ ለመፋ ቤራ ሁምነሳ ኢትዮጵያ ራ ለመፋ ኃይለ ማርያም ኪሮስ ቀርሺ ኩመ ሶዶማ ሜዳሊያ ሰርቲፊኬት በዳፈሜራ ተከፋ በሪውን አረጋዊ ከሱር ኮንስትራክሽን በሪውን አረጋዊ ከሱር ኮንስትራክሽን አንደኛ 50 ሺህ ብር ሰርቲፊኬት እንዲሁም ሜዳሊያ ተከፋን በሪውን አረጋዊ ኮንስትራክሽን ሱርራ ቀርሺ ኩመ ሸንተማ ሜዳሊያ ሰርቲፊኬት አፊ ዋንጫ በዳፈሜራ ከበጀሞ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ቡልቺንሰ ሞቱማ ብያለሰ ናኖ ኦሮሚያራ ፉዳቹ irratti argama በገገመደኒ እንኳን ደስ አላችሁ። ኢሬቺ ከነጊያ ከንቶኩማ ከንጃለላቲ ኢሬቺ በረናሞ አዳ ሰበምኒሳስ ኢሬቻ ሆረ ፊንፊኔቱ በረና ጀልቀበማ ከርቤ ቱሬ ጀቹዳ ከነጩጨማ ቱሬ ጀቹዳ ሁንዱምቲ ኬሰን በገገመነ ጀና ቶኮ አንገ ሰደፋት ከኔም ባን ቶኮፋ ከምባን ኩመ ሸንተማ ፊ ዋንጫ ከኔን ለማፋ ኩመ ሶዶማ ከስመስ ሰደፋን ኩመ ድደማ ቶሌ ከኑማን ጡሙረሜራ ከኔን በዳሰኑ ከነን ገረዶ ሳኒት ከበጃኑ ገጌሳ እንግዶቻችንን በክብር ወደ መቀመጫቸው ሸኙልን። አትሌቶቻችንም እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን እንላለን። ተመልካቾቻችን ኢሬቻ ለሰላም የተሰኘው ፌስቲቫል በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ እጅግ በጣም በደመቀ ድባብ ሲካሄድ ቆይቷል። የሩጫ ዝግጅት አሁንም እየተካሄደ ይገኛል። አሁን አብዛኞቹ ተሳታፊዎች ጎተራ ማሳለጫን እያለፉ ይገኛሉ። የተወሰኑ ተሳታፊዎች ናቸው የቀሩት። አሁንም አንድ ተሳታፊ አጠገቤ ይገኛሉ። ስሞትን ማልበል? ስሜ ደሚያማን እባላለሁ። የኢሬቻ ፌስቲቫል እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሩጫ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እየተከበረ ነው። ምን ተሰማውት? እንዴት አገኙት? የሩጫ ፌስቲቫል የኢሬቻ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ እኔ በደረስኩበት ማለት ነው በታሪክ ስንሰማ ነበረ ኢሬቻ እዚህ እንደሚከናወን፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በመሳተፌ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። እኔ ምናልባት አዲስ እንደተወለድኩ ትልቅ ታላቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ኢሬቻ የሰላም የፍቅር በዓል ነው። ለሀገራችን የሚኖረው አንድምታ ምንድን ነው? አው እንደሚታወቀው በሀገራችን ብዙ ባህሎች አሉ። ባህሎቻችን ደግሞ ለቱሪዝም ከዋልናቸው ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጡናል። ሀገራችን ከማስተዋወቅ ቱሪዝምን ከመሳብ አኳያ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ይሄን በአግባቡ ከተጠቀምንበት
ትልቅ ለሀገራችን እድገት ሀገራችን ደግሞ በሰላም በዲሞክራሲ በእኩልነት የበለጸገች ሀገር እንደምትሆን አንዱ ማሳያ ነው ብዬ ነው የምወስደው። መልካም እንግዲህ ሌሎች ምናልባትም በዓሉ በዋናነት የኦሮሞ ህዝብ በዓል ይሁን እንጂ ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ከኦሮሞ ወንድምነቶቻቸው ጋር በዓሉን እያከበሩት ይገኛሉና ይህስ የሚኖረው አንድምታ ምንድን ነው? አብረው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ በዓሉን እንዲያከብረውስ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? አዎ ይሄ እንደሚታወቀው ኢሬቻ የኦሮሞ ባህልም ቢሆን ያው አንድ ባህል ነው ያለ እንደ ኢትዮጵያ። ምክንያቱም መታወቅና እኔ እንደ ኢትዮጵያ መወሰድ ካለበት የከሌ ባህል ሳይሆን የጋራ አድርገን አንድ ኢትዮጵያ ነው ያለን። አንድ ሀገር እስካለን ድረስ በጋራ ብናከብር የተሻለ አንድነት፣ የተሻለ ብልጽግና፣ እኩልነት የሰፈነባት ሀገር ትሆናለች ብዬ ነው የምወስደው። መልካም ሩጫውንስ እንዴት አገኙት? አሁን ከስቴዲየም እዚህ ጎተራ ደርሰዋል። አድካሚ ነበር? አዎ ሩጫው ደስ ይላል። ብዙ ህዝብ የተሳተፈ ስለሆነ በዛ መሀል ስለምንቀሳቀስ ብዙም እኔ አልተሰማኝምና ደስ በሚል ነው እዚህ የደረስኩት። ያው ረጅም መንገድ ነውና ደስ ብሎኝ ነው እዚህ የደረስኩት። አሁንስ እስከ መጨረሻው ሩጫውን ጨርሶ ስቴዲየም ለመድረስ ያለው ዝግጅት? አዎ ዝግጁ ነኝ። አመሰግናለሁ። መልካም እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢሬቻ ለሰላም የተሰኘውን የሩጫ ፌስቲቫል እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አሁን ሩጫው ወደ መጠናቀቁ እየተቃረበ ነው የሚገኘው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ኖችን ቱራ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ኢሬቻ ለፍቅር ለሰላም እንዲሁም የኢሬቻ ሩጫ ለሰላም እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ተሳታፊዎች አሁንም እየገቡ ነው ያሉት። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አካባቢውን ይሄ የሩጫውን ድባብ ሰላም በማስከበር የአካባቢውን ሁኔታ በመቆጣጠር በማስተባበር የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች ናቸው። ፎሌ ቄሮ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። እስቲ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስቲ ከየት ነው የመጣው? ስምህን? ኔዳኝ ደምሴ ይባላለሁ። ከቦሌ አራብሳ ነው የመጣሁት። እስቲ እንግዲህ ዛሬ የኢሬቻ ታላቁ ሰላም ሩጫ እየተካሄደ ነውና ይህ ላንተ ምን ተሰማህ? በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን በሩጫ ጉዳይም ሩጫም በዚህ መልክ አልቋል። እንግዲህ በኢሬቻውም ደግሞ ኢሬቻውን በደንብ እንዲሁ እናከብራለን። እስቲ እንግዲህ ወጣቱ እንዳንተ አይነት ወጣት አንድነቱን የህዝቡን ደህንነት በማስጠበቅ ረገድ ምንድነው ማድረግ ያለበት? እኛ አሁን ማድረግ ያለብን ሁላችንም ተባብረን ያለውን ነገር ተባብረን እጃችን አንድ አድርገን ኢሬቻውን በአንድነት አንድ ሆነን ቄሮም ይሁን ማንም ይሁን አንድ ሆነን ኢሬቻውን በደንብ መከበር አለብን ማለት ስላለ። እስቲ አንተ ስሜት እንደመጣ? ስሜ ኑራ አለው አደም ይባላል። የመጣሁት ከጉለሌ ክፍለ ከተማ። እስቲ እንግዲህ ታዲያ ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም በማስጠበቅ የህዝቡን ደህንነት በማስጠበቅ ምን ማድረግ አለባቸው? እኛ የኦሮሞ ወጣቶች የህዝቡን ሰላም ለማስከበር በአንድነት መቆም አለብን። ወጣቶችን ታላቆችን ሰምተን ሁሉንም ሰላም ማስጠበቅ አለብን። በእኛ አብዱልከሪም አህመድ እባላለሁ። እኔም የመጣሁት ከ6 ኪሎ ነው። ያው የዛሬ ሩጫ የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝብ ሩጫ ነው። በአንድነት በፍቅር በመተሳሰብ አንድ ላይ ሆነን የምንሮጠው ሩጫ ነው። ለወደፊት ደግሞ ይሄ ለሀገራችን አንድነት በጣም የሚያስፈልግ ሩጫ ነው። ስለዚህ በጣም በዚሁ በአንድነት በፍቅር አንድ ላይ ሆነን ሁላችንም በሰላም አንድ ላይ እንትን ያሳልፍነው ሩጫ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እኔ ከ6 ኪሎ ነው የመጣው። ኢሬቻ ሰላም መሆንና ኢሬቻ የሰላም ነው። እኛም ሀገር ጠባቂ ነን። ለወደፊትም ሞቱ ይህንን በዓል በዓለማችን ማስተዋወቅ እንፈልጋለን። የሰላም የፍቅር የምስጋና ቀን ነው። ከዚህ አንጻር ህዝቦች ሰላማቸውን እንዲጠብቁ ምን ማድረግ አለባቸው? በተለይ ወጣቶች በአንድነት እቺን ሀገር ለመጠበቅ ማለት ነው መጀመሪያ አንድ መሆን ነው። እኛ አሁን ማለት ነው እኛ ሀገር ጠባቂ ነን። ከዛም በኋላ egaan kabajamtoota daawwattoota keenya fiigichi guddicha irreechaa jalbultii ayyaana irreechaa hora finfinneetti waggaa 150 booda fulbaana 24 kabajamuuf jiru sababeeffachuun magaalaa finfinneetti qophaa'ee gaggeeffamaa kan jiru amma gara goolabaatti kan deemaa jiru ammatti atileetota tokkoffaatti aga sadaffaatti ba'anii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa badhaasaniiti kan isaan jiranii miiraan isaa maal fakkaata ati maal taajjabde? Daawwattoonni keenya sagamanumaan hordofaati kan turan egaa badhaasa kana fudhatanii kan jiranii baay'ee namatti tola. Egaa miira
hirmaatota kanaas immoo afaan garaagaraatiin egaa daawwattoota keenya biraan gaadha turre amma ta'e egaa akka waliigalaatti obsi abdataa laga xaafoo dubartootaan jechuudha laga xaafoo laga daadhiirraa tokkoffaa ta'uun kan xumurte ishiin birrii 50,000 akkasumas badhaasa waancaa fudhatteeti kan jirtu akkasumas immoo mastaawot fiqiruu lammaffaa ta'uudhaani anchi alam aymaanot immoo sadaffaa ta'uudhaan egaa xumuranii kan jiran Dabra Maarqos irraa sadaffaa ta'uun egaa kan xumuran gama dubartootaan jechuudha. Dhiirotaan immoo barri kun Aragaawiti dhaabbata ijaarsaa koonistiraakshini suur jedhamurraati Hayilamaaraam Kiiroosis humna ibsaarraati lammaffaa qabee Dajanee dabalaa immoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa tokkoffaa akka sadaffaatti kan isaan ba'an badhaasni tokkoffaa waancaadha kan inni qabu 50,000 ni qaba maallaqa jechuudha lammaffaan immoo 30,000 akkasumas sadaffaan birrii 20,000 badhaafamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Inni guddaan as keessatti badhaasanii badhaafamanii tokkoffaa baanii badhaafamuu miti. Fiigicha guddicha irreechaa kanarratti hirmaachuun mataa isaatiinu injifannoo akka injifannoo tokkotti ilaalamuudha kan qabu. Maaliif yoo jenne irreechi jaarraa tokko oliif adda citee ture Finfinnee keessatti kabajamuun isaa hiika guddaa waan qabuuf hirmaatota jalqabaa ta'uun ammoo seenaa keessatti bakka guddaa waan qabuuf hundumtuu hirmaattonni waltajjii yookaan hirmaattonni feestivaala kanarratti hirmaatan martu akka injifattootaatti kan isaan yaadaman. Irreechi nageenya, irreechi jaalala, irreechi tokkummaadha. Egaa irreechi karaa ittiin sabaaf sablammoota biroollee walitti fiduudhaan egaa tokko taasisuudha egaa akka asirraa bachuu dandeenyetti atileetonni keenyallee bakkeewwan garaagaraa kan dhufanii tokkoffaa hanga sadaffaatti dubaraan warri bakka garaagaraati warra dhufanidha. Egaa bifa kana fakkaataa asumaan. Egaa akkuma beekamu irreechi gaafa 24 immoo magaalaa kanatti kabajamu ni jira. Isaa fi galma gahinsa fiigicha guddaa irreechaa kanaaf egaa foolleen dargaggoonni poolisoonni akkasumas qaamoleen nageenyaa hunduu shoora mataa isaanii taphataniiru. Kan kana caalu immoo kan hawaasa kana caalaa miiliyoonaan lakkaa'amu hirmaachisuuf fuuldura keenya jira jechuudha. Kana keessatti foolleen qeerroon dargaggeessi akkasumas qaamoleen nageenyaa tumsi isaan gochuu qaban akkuma jirutti ta'e hawaasa hirmaatu hawaasa magaalaa kana keessa jiru hawaasa naannoo biraarraa dhufuurraas gahee guddaatu eegama jechuudha. Keessumattuu nageenya yeroo baay'ee nageenya kee kan eeggatu sumadha mataadha jalqaba sirraa kaa waan ta'eef asumaan ergaa keenya dabarsuu kan barbaannu kabaja irreechaaf gara kanatti kan dhufan jechaadha gara Oromoo Finfinneetti kan dhufan kana namoonni hedduun akka dhufan shakkii hin qabnu namoonni hedduun hin dhufu isaan kun egaa nageenya isaanii karaa hundumaa wal ta'uudhaan seensarraa eegalanii haga dhuma irreeffachanii maayetti nageenya isaanii waliin ta'u jechuudha akka eeggatanii dhaamsa warra godinaalee irraa warra naannoo biraarraa dhufu irraas kan nageenya eegsisuu keessatti wanti barbaachisu akkuma jirutti ta'e jiraatota magaalaa Finfinnee irraas waan eegamu jira. Isaan keessummaa simachuuf wanti gochuu qaban jira. Namni keessummaa warri naannoo biraatii dhufan keessummaa warri Finfinnee warra keessummaa kana simachuun irraa eegamu jechuudha. Inni sababni ittiin simachuun irraa eegamu immoo waan fedhanii fi dhufan qabu jechuudha. Asuma keessatti egaa bu'aa guddaa buusaniiti kan isaan deebanii. Kanaaf jiraatota magaalaa Finfinnee irraas ta'e warra irreecha irratti hirmaachuuf dhufan irraas ta'e qaamolee nageenyaa irraa nageenya irreechi kun nageenyaan akka raawwatuuf miiraan gammachuu har'aa kun dachaa akka ta'uu fi hunda keenya irraati wanti eegamu jira. Kana gahee keenya hundumti keenya narraa maaltu eegama? Akka dhuunfaatti kan jedhu irraa kaane gahee keenya baachuu qabnaa jechuudha. Eeyyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ganamarraa kaasnee hagammaatti kan hordofaa turtan ayyaana jala bultii ayyaana oraa Finfinnee sababeeffachuudhaan fiigicha guddicha magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa turedha kan simbiraan gahaa ture. Hagammaatti istiidiyoodhaa odeeffannoo kan simbiraan gahee an fayyadamaa argaan ture akkasumas immoo Muktaar Abdallaa waliin ta'uudhaan jechuudha. Muktaar dhumarratti wanti yoo biraati asumaan daawwattoota keenyatti nagaadhaan malee. Tolee nuti egaa wanta asii qabnu xumurreetti kan jirru tamsaasni keenya kan itti fufutaa qophiilee ETV hafan waliin turtii gaarii jecha gamanumaatiin ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. ለመሳተፍ ነው ትላልቅ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ነው ምኞቴ። እንግዲህ በሪሁ በውድድሩ ላይ በማሸነፍ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይም እንግዲህ በጣም ብዙ በርካታ ድሎች በሀገርም ብቻም ሳይሆን በዓለም አቀፍ እንዲገጥም እንመኛለን። በጣም አድርገን እናመሰግናለን።
ክቡራን ተመልካቾቻችን የቀጥታ ስርጭታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ የተወሰኑ ደቂቃዎች ያሉን ይመስለኛል። በአጠቃላይ ደግሞ የውድድሩ አዘጋጆች አሉ። እነሱም አጠቃላይ ውድድሩን አስመልክተው የሚሰጡን መግለጫ ይኖራል። እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶችም ይኖሩናል። ከኛ ጋር እንድትቆዩ አሁንም በድጋሚ እንጋብዛለን። እሺ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን አጠገቤ የሚገኙት ዶክተር መራራ ናቸው። እንግዲህ በኦሮሞ ሕዝብ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላቸው እስቲ የዛሬውን በዓል አስመልክቶ ምን እንደተሰማቸው ይነግሩናል። እስቲ ዶክተር ምን ተሰማዎት? ያው ደስ ብሎኛል። ሁሉንም ደስ እንዳለው እጠብቃለሁ። እንደምታውቁት የዛሬ 4-5 ዓመት ቢሾፍቱ ላይ እንኳን ለማክበር አስቸጋሪ ነበር። ብዙ ሰዎች ያለቁበት ነበር። አሁን ግን የኦሮሞም የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግልም አንድ እርምጃ ወደፊት ሄዶ እዚህ ደርሰናል። በኢትዮጵያም በኦሮሚያም እምብርት በሆነው አዲስ አበባ ፍንፍኔ እንደዚህ አይነት ያማረ በዓል እያከበርን ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በራሱ እየተከባበረ አንዱ የሌላውን ባህል እያከበረ ለአንድነቱም አብሮ ለመኖሩ ለመቻቻል ፖለቲካውም አዲስቷ ኢትዮጵያን ለመፍጠሩ ሁሉም ተከባብሮ በሰላም አብሮ ለመኖር የመኖር ምልክት ነው። ኢሬቻ ማለት ክረምት አልፎ ፀሐይ የሚወጣበት እሸት የሚበላበት አዲስ ዓመት ለኦሮሞ ህዝብ በአብዛኛው አዲስ ዓመት ነው። አሜሪካኖች ወይም ፈረንጆች ታንክስ ጊቪንግ ዴይ የሚሉት አይነት ነገር ነው። ሌላ ምንም አምልኮና ሌላ ነገር ብዙ የለውም። ስለዚህ ለአንድነታችን ለአብሮነታችን የመቻቻል ፖለቲካ ለመፍጠር ዲሞክራሲያዊት የሆነ አዲስቷ ኢትዮጵያንም ለመፍጠር የኦሮሞ ህዝብም ለመብቱ ለክብሩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የሚያደርገው ትግል ከኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ጋር ነገ ተነገ ወዲያ ግቡን ይመታል። ሁሉም ለሰላማዊ ትግሉ አዲሷ ኢትዮጵያን ለመፍጠሩ በአንድነት ተባብሮ የመቻቻል ፖለቲካን ለመፍጠር በጋራ እንዲጓዝ የዛሬ 2 ሳምንት የሚከበረውን በጋራ ወጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዱ ትልቁ ባህል ስለሆነ እንዲያከብር አደራ ላለው። የኢትዮጵያ ህዝብም እንደሌላ የመቀናቀን ፖለቲካ ከሌላው በጸዳ መንገድ የጋራ ባህልን ለአንድነታችን፣ ለክብራችን፣ ለነጻነታችን አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ በጋራ ማክበሩ አስፈላጊ ነው። ለዚህ ጥሪ ያደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ኡልፋዳ ዳይመ ጠበቱት ጀቢ ሆቱት ቄነጋት ናገላ ፈያታ ኡልፋዳ ክቡራን ተመልካቾቻችን ያው እንደነገርኳችሁ ከውድድሩ አዘጋጆች መካከል ደግሞ አንደኛውን እዚህ እጄ ቀርብ ያለው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የኦሮሚያ ይቅርታ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዲበቶ ኮሽንተማ ቦሬ ሮጀል ቀባት ንገገፈማ ከና ሰበይፈቹ ደንስ ጉያ ራ ከናስ ቡልቺ ሰማጋላ ፊንፊኔ ኑሮ ኦሮሚያ ከሰደቹዳ ፊግቺ ሬቻ ጉድጅታ ሰሜት እንጀራ ፊግቻ ከነረቲ ነሞታ ኩመሸንተማ ኦሊ ለከንማት ነሞታ ኩመሸንተማ ተጀዳሜት ንከንተረ ሃተው ባይ ሰጋ ኩመሸንተማ ኦሊ ቀጫሉ ሬቾ ጀቹዳ ፊግቺ ኩንኩታ lamatti qoramanii gaggeeffamee kutaan tokko kutaa hawaasa hunda hirmaachedha jechuudha. Fiigicha hawaasa hunda hirmaachee gaggeeffamee jira. Kana malees karaa biraatiin immoo kan atileetota warra siinerii ta'an hirmaachee gaggeeffamee jechuudha. Kana qabxiisaa isinitti kan himta jechuudha. Tokkoffaa bahuu kan danda'e atileetii Barrii Waragaayuu jedhamudha. Suur koonistiraakshinaadha kan dhufe atileetiin kun badhaasa qarshii 50,000 argachuu dandeettiin jira. Lammaffaa kan bahe ammoo Hayilamaariyaam Kiroos kan jedhamudha. Itiyoo elektiriik irraa dhufe inni immoo lammaffaa bahuu dandeettiin jira. Kanaanis badhaasa qarshii 30,000 argateetiin jira jechuudha. Sadaffaa kan bahe ammoo Dajanee Dabalaa hojiiwwan bishaan Oromiyaatirraa inni immoo badhaasa qarshii 20,000 argachuu dandeettiin jira. Kan dubartoota atileetotaatiin ammoo tokkoffaa kan baate Obsee Abdataati. Obseen atileetii bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhitti jechuudha. Isheenis badhaasa qarshii 50,000 argachuu dandeesseetiin jirti. Sadaffaa kan baate lammaffaa kan baate immoo Maasawaal atileetii jedhamtuudha. Yuunivarsiitii Dabra Biraan irraa kan dhufte isheen immoo badhaasa qarshii 30,000 argatteetiin jirti. Sadaffaa kan baate ammoo atileetii Anchil jedhamtuudha jechuudha. Haala kanaan xumuramee jechuudha. Fiigichi guddichi kan irreechaa kanas bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame jechuudha. Kanatti aansuun immoo turtii komishinii ispoortii Oromiyaa obbo Naasir wajjin taasifnu isin dhiyeessina. Ani waliin turaa isin jenna. እንደዛ ልግባ ልግባ
tokkoffaadha mee obbonaas jalqaba irratti fiigichi guyyaa irraa kun maal fakkaata? Yaa fiigichi guyyaa irraa akkuma agartani yaa fiigichi irreechaa akka naannoo keenya yeroo lammaffaadha kan gaggeessine magaalaa Finfinneetti yeroo tokkoffaa ta'us akka naannootti yeroo lammaffaa fi fiigichi kun yaa kaayyoon isaa jala bultii irreechaa wajji wal qabatee kan gaggeeffamedha. Garuu kanaa ol immoo fiigichi irreechaa kun akkuma fiigicha guddichaa fiigichi irreechaa kun jala bultii irreechaa kan gaggeeffame ta'us akkuma fiigicha guddichaa biyya keenya gaggeeffamaa jiruu fi addunyaarra gaggeeffamaa jirutti immoo itti fufiinsaan fiigicha waggaa waggaan gaggeessinu ta'uudhaaf kan adeemaa jirru. Kanaafis beekamtiin amma hanga galmaa'utti kanaa ol immoo fiigicha irreechaa ammaa kanarratti akkuma hundi keessan agartan atileetonni asirratti hirmaatan naannolee hunda keessaa kan hirmaatanii naannolee biyya keenya keessa jiran hundarraa kan asitti wal argaman. Uummannis kan fiigicha irratti hirmaates sabaa-sablammiin kan naannoo biraarraas affeeraman kan keessatti hirmaatanidha. Kanaan immoo haala yaadnee ol uti kan yaadne 50 akkaataa amma argamuun immoo 50 oli uummanni kan hirmaate kan ammoo lakkoofsa tiishartii maxxansiisnee ol ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf fiigichi kun karaa milkaa'ina qabuun kan xumuramaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu waggaa 150 booda irreechi magaalaa Finfinneetti burqatti kan gaggeeffamudha. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf seenaa keessatti yeroo dheeraaf sagantaan yookaan aadeffannaan ture kun asitti gaggeeffamuun isaa hiikoo guddaadha kan qabu. Gama tokkoon uummanni Oromoodhaa fi qeeroon fi qarreen keenya qabsoowwan hadhaawaa taasisaa turaniin itti du'anii, itti miidhamanii, itti kolaafamanii qaamolee kanaan dura dhiibbaa uummata Oromoo irratti geessaa turan san fonqolchuudhaan jijjiiramni amma ilaalaa jiru kun dhufee jira. Kun injifannoo uummata Oromooti, injifannoo qeerooti, akkasumattis injifannoo sabaaf sablammiiti. Injifannoo kanaan bu'aa injifannoo kanaan irreecha isa kabajamuun isaa. Kanaaf uummanni Oromoodha injifannoowwan isaa harkatti galaa jiru kana qabatee injifannoowwan birootiifis carraaquu akka qabu asumaan dhaamsa dabarsa. Irreechi 24 gaafa 24 isa kabajamuu fi 25 immoo hordofsa kabajamu karaa miidhagina qabuun uummanni Oromoodha. Naannolee uummanni Oromoo bahaa fi dhiyaa jiru hundinuu akkasumattis sabaa-sablammiin naannoo keenyaa fi naannoo keenya ala jiranis irreecha irratti argamanii irreecha kan akka irreeffatuu qabanii fi akka irreeffatanis abdiin qabaa. Kanaanis waaqni rabbiin waa ga'uu jedha. Asii jalqabaa namoonni argitan fittanitti laachuu dandeessu furtuu konkolaataan tokkodha harka jira kan eenyu akka ta'e hin beeku afaan isaa dubarta ta'e kanaaf gara galma keessatti gala machiinaan baay'ee namatti tola. Maaliif yoo jettu waggaa 150 oliif magaalaa Finfinnee kana kan Oromoo taate afaaniin dubbachuun waan nama qaanisu ture. Har'a garuu Oromoon tokko ta'ee asirratti fiigee mallattoo nageenya irreechi akka nageenya ta'e jaalala ta'e agarsiisuun isaa anaaf waan addaati. Har'a waan dhaladhee natti fakkaate. 24 bifuma kanaan bifa har'aa kana nagaan hanga ammaatti dangalee jira. Kan of duraatii fi qophiin keenya kanarra caalee kanaan adda kan isa godhu immoo uummanni kanaan caala bahuu danda'a. Kun 50 jedhamee tilmaamee 50 olii amma yoo tilmaamamu jechuudha. Kan dhufu immoo irreecha irratti hedduu baay'ee uummata hedduu waan ta'eef sanillee akkuma kana nagaa fi jaalalaan tokkummaadhaan sabaaf sablammii as keessa jiru tiiksuudhaan qeeroon akkuma tarsiimoo fi muuxannoo obbo Jawaarii irraa fudhatee asiin ga'e ammallee akkasitti itti fufeetiin kaayyoo isaa kana akka galmaan gaatu asumaan uummata Oromootiin dhaabsa dabarsuun barbaada. Maqaan koo Tasfaayee Shifarraan jedhama. namoonni argitan yoo jiraatan fiigichi guyyaa irraa baay'ee gaariidha. Kan inni jiraadha as jiraadha. Booleen jiraadha. Waan gaarii waan danda'amtetu danda'ame. Akka waggaa 1,100 guyyaa 550 irratti. Garuu waan jechaa jiru uummata Oromoodhaan jechuudha. Waan gaarii isa dhufu irreecha guyyaa 24 irratti jabaatanii akka dhufan. Nuunis warri qeerroo as jiranii faannoo as jiran hundummaan akka isaan nu gargaaran. Gaarii gochaa jira. Waan hundanuu kibla katamaa jechuun aana hunda isaan irrattu qeerroo foonii hundi isaan 20 ol qopheessineera. Uummanni Oromoo immoo akkuma har'a fiigicha 50 ol kan dhufan hundumtu
akka gaafa ayyaana irreecha akka fuuldura keenya jiru sanan akka isaan uummanni Oromoo kan ibsan dabarsuun barbaada. Namoonni bilbila argitan bilbila kan keessan hin taane